Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'a qophii addaa yookaan immoo keessummaa addaa qabannee dhiyaanneerraa keessummaa addaa kanas akkuma daawwataa jirtan Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo walitti qabaa tokkummaa abbootii Gadaa Oromoo har'a gara biyya Norway magaalaa Berganitti imallee haala kana walitti dhufnee jirra. Egaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo akkuma quba qabdan sochii uummata keessatti biyya keessatti taasifamaa jiruu fi dhimma Oromoo irratti ibsa isaan kennaa bahan hundi keessan hordofaa turtanii har'a immoo qaamaan argine waan biyya keessa Oromiyaa keessa deemaa jiruu fi akkuma walii galattu sochiin Oromoo maalirra jira akka jedhu bal'inaan haasofsiisuuf deemnaa jalqabaa hanga dhumaatti akkaan waliin turtan kan sinafeeru anda maqaa nagaasaa fi ogeessa teknikaa fi kaameeraa Muhammad Ahmad wajjin ta'uun egaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo nutis halaalatti sin daawwataa fi dhaamsa sin dabarsitan dhagaa turre har'a immoo sababa hundeeffama waldaa waaqeffannaa waggaa kurnaffaa sababeeffachuudhaan as biyya Norway magaalaa Berganitti affeeramtanii gara biyya kanaa dhufuu fi walitti dhufuu keenyaaf baga nagaan dhuftanii sinin jedha. Isinirree baga nagaan nu eegdan. Hayyeme egaa isin Abbaa Gadaa yookaan immoo walitti qabaa abbootii Gadaa Oromiyaati akka walii galaatti mee Abbaa Gadaa bira nagaan eebbaan jalqabu meenuu eebbisaati biyyas Oromoos biyya alaas biyya keessaas hunda eebbaan nu baname. Isheen uffalcha hayyee yaa waaqa jechuun hundaa lafa jechuun hundaa sagaltama gabraa saglan booranaa ciichoo gurraatti waaqa gurraacha garaa garbaa immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa warra weellituun qabdu ajjeestu gumaan baastu cabsitu waaqa samtu beellama bobbaasne ibrama bobbaasne bobbaate tiksee tentira godhe malkaa fitissa godhe deechuu ijaaba godhe biyya Maccaaf Tuulamaa biyya Fincaan Tuulama sadeenii biyya Odaa Nabee biyya Odaa shananii biyya Gadaa shananii biyya Barcuma shananii biyya Tulluu saddeettanii biyya Malkaa jaanii biyya Waraana shananii yaa Rabbi nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi biyya nagaan nu godhe an oolchite nagaan nu oolchi nagaan nu bulchi yaa Rabbi biyya tana biyya nagaan nu godhe nagaan nu galchi nagaan nu fidde nagaan nu galchi nama zirurree waaqayyo ati nagaa godhiif ijoollee isaanii maatii isaanii beetasaba hundaa'uu nagaa godhan biyya Yerus biyya alaa Yerus nagaan biyya isaaniitti walitti sassaabe yaa Rabbi biyya teenya biyya nageenya buusi rooba garaa nu lalage rooba ijaa nu lage rooba magraa rooba midhaan biqilchu nu roobi yaa Rabbi handhibame nu amaaramu handhidhame nu hiikamu harrakkate rakkoo keechaa ba'u biyya jaarsaa nu godhe biyya manguddoon irra utaaltu biyya dargaggeen irra utaaltu biyya dargaggoo keenya irra burraaqxu biyya hiririi biririi malee nagaan ba'anii nagaan galan godhe yaa Rabbi dargaggeen keenya yaa guddatu biitti dargaggeen keessa utaalee firritti han ummata isaa jaalatu har lafa isaa jaalatu haa ta'u biyya jaarsi gorsu haa ta'u nagaa nu haa fidu nageenyi nu haa dhufu harrakkate nagaa ta'u biitti nagaa ta'u biitti nagaa ta'u biitti nagaa ta'u gadaan roobaa nagaa biitti quufaa gabbina yaa Rabbi gadaatti nu bulchi gadadoo nu lagi yaa Rabbi nagaan nu oolchite nagaan nu bulchite yaa Rabbi biyya nagaarra borummoo nagaan nu galchi biyya keenyatti horaa bula. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya egaa eebbaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatootiin gaaffiif deebii kana eegaluuf jenna. Mee yeroo baay'ee egaa namni dhaamsa sin dabarsitan isaa ta'uu haala sochii sin godhaa turtani nam Oromoon keessaa duubaan haala gaariin sin hordofaa ture. Isa dura mee gara gaaffiif deebiitti toon galle sinumtuu seenaan keessan hin himamne yeroo baay'ee ammoo waan irraa sin waan gabaabsitanii waan seenaa keessanii irraa xiqqoo nu ibsitanii Abbaa Gadaa. Maqaan koo Abbaa Gadaa Tuulamaa walitti qabaa gumii abbootii walitti qabaa tokkummaa abbootii Gadaa Oromooti. Bayyanaa Sambatoo Roobiin jedhama. Hanna ladhes baa Shawaa Aanaa Ada'aa naannoo Horaar Sadee kittiin dhaladhe. Akaakilee abaabileen keenyas achuma. Abbaan kiyya saati tiyya achumatti dhalatanii kanaafuu ani gosa iluuti sadeen adaa keessa haati tiyya handa sapheera kanaaf gaa achumatti waa'ee keenya qonna irratti abbaan kiyyas qonna irra ture qonna jechuun akkuma ani irfii baatanii deemuu dun ta'in Sambatoo Roobii abbumti fe'an beeku akka ximmaadii ennanuu ximmaadii sagalee amma kudhaniitiin
qotaa ture hiyyeessa aadaa keessa jiru kennaatiif turanii soba oo dubbatan immoo boru namni nama beeka. Haati tiyyas aannanuma obaasteetuma uummata achi jiru san keessa yeroo Haile Sillaaseen calqabanii uummata keenya gargaaraa turanii harrakkate rakkoo baasaa. Hani immoo sanyii yookaan immoo mana waa facaafatu dhabame midhaan kennaa fi gootaraa ofii duubatti oduun jedhin abbaan keenya uummata naannoo sanii hiraa fi bahee kennaa fi bahee yaa ta'u malee fudhatanirree borokootti aduu tokko naa qote aduu tokko naa guuri jedha malee midhaan keenya hamba'e saniif hin deebisu jaarsi. Maaliif sanyiin kee haa ba'uudha sanyii namni sanyii namaa facaase sanyii si haa ba'uu jedhan. Kanaaf gaamma as deebii eebba jarri keenya dur nama tole santu nuu tole nu hojjannee odoon ta'in eebba abbaa keenya haadha keenya santu nuu tole. Abbaan kiyya oggaa 120tti du'e bara 19 akka lakkoofsa keenyatitti 94 du'e caamsaa 20 du'e. Haati tiyya oggaa 5 booda duute oggaa 107tti duute haati tiyyas. Maaliif umurii rabbiin namaa kenna. Amma waliigala ijoolleen teenya an dhalate 7 kara 100 oli isaan an jiran rabbiiti. Ijoollee 100 ol amma an jirani. An obboleewwan teenya 12 maal andaani jira maali eebba duraasan namni eebban dhalate eebbata. Anis akkuma beektan kutaa amma kutaa 10 baradheeni. Eebba abbaa kiyyaa san tugaa amma naa kennee tokkoffaa waan galan naa ga'u Oromoon amma kanan qaba hin jedhu yaa ta'u malee galan naa ga'u waanuma gaariidha. Tiraakteriin qonnaa qotiyoos arrabbiitinni gaaruma akka xindii 6-7 gaaruma hin qotanna hin galfanna ijoolles dhiira 3 dubra 3 hin qaba. Kanaaf gaa amma eebbi abbaa sun eebbi naannoo manguddoo sun namatti dabra jechaadha. Seenan keenya manguddoodha ajajamneet naannoo keenya nama guddaa kabajneet xiqqaa kabajneet eebba san siyaa guddisu waan jedhan san eebba santu nu dura deema. Yoo horii re'ee ga'anii horii abbaa kiyyaa waggaa 4-5 eegan xiqqaa ta'e namarree horii oofetan bishaan obuusafan nama rakkate namni qotee bulaan naannoo san jiru hin jiranii an qotiyoo 2 maal qaba kana fuudhetuman eebbafan rabbi siyaa tolu jedhan manguddoon sun bayeedhan. Kanaaf gaarra nu hojjannee oduun ta'in eebba santu dhufe har'a eebbi manguddoo keenya oduu ifaajii malee nutti maxxane har'a nu galannaa ga'u kunoo kana hunda hojjannee jechaadha. Magaalaa Barganitti walitti dhufne akkam qilleensa nutti jijjiirame. Xiqqoo asmiirree nan qabaayyuu isa hundatu amma qanii 2-3 kana na dhiise. Maaliif ijatu bareedadha biitti kuni ijaaf bareedan. Akkuma beektan teessumni ishii qabeenyi ishii Ameerikaa jedhan malee tuni akkan argette Ameerikaas arge tuni immoo hin caaltu taate. Maaliif naannaa qarqarri daannaa ishii lagaan marfamte lagaan irra wannoode gaarreen ishii bosonni ishii qulqullin ishii dhugaan jedheen baay'ee namatti tola. Maaliif bosonni yoo muka qabaate bosona qabaate gaarri bosona qabaate hin bareeda. Namni dabbasaan bareeda. Lafti immoo margaan bareeddi. Gaarri immoo kan immoo tulluun bosonaan bareeda. Naannoo kana namni ijaarratullee bosona sirriin eeganiit manna jireenyaa isaanii naangaan isaanii muluun bosona jechaadha. Kuni namatti hawwata. Qulqullumni ishii baay'ee natti tolee jechaadhaan oon argu biyya kana. Inni guddaan isin amma akka gidduu kana miidiyaa irraa dhageenyetti abbaa gadaa tuulamaa dabarsuuf jirtu baalli dabarsitan ta'een beeku isa isintu nu ibsa. Yeroo kamittiyyuu waggaa 8 akka ga'e yeroo baay'ee waan turtan natti fakkaanne garuu namni baay'ee rifate aangoo dabarsan jedhu akka namni itti isin hubatuu fi waan hedduutu jira. Dura immoo ka ture abbaa gadaa nagasaa nagahoo galatu nagahoo turanii isaan yeroo dheeraa turuun isaanii
namni komii adda addaa kaasaa ture. Mee walumaa galattu amma haala amma jiru kana mee naa ibsamee abbaan akka. Namni gadaa yoo fudhatu yeroo gadaa isaa gallakkisutu jira. Maaliif seera har'a nu baasne oduun ta'inni Oromoon duruu waggaa 60 achan baase sirna gadaatiin. Ogguma sitti kennuu waggaa 8 akka tajaajiltee fi sirna dimokiraatiitiin ijaa gaariidhaan akka laaltuuf. Waaqa ol sin dabarsinu waaqa gaditti ati mootummaa keenyatti gadaa si kenniti. Waggaa 8 amma akkan gal hojjedhu nan beeka anis. Waggaa 8 keessa sanitti moo sirriitti hojjechuu sirreera waan uummanni sitti kenne san oduu haqa hin dabsin. Namni haqa dabsee boru ilmoo isaatti daba. Sanyii daba. Durattu ka'umsi akkuma jedhe abbaan keenya oduu haqa hojjechuu baate nu arra kanarra hin geenyu. Maaliif dura abboonni keenya haqa waan hojjetaniif arra nu immoo ilmoon isaanii haqa hojjannee jechaadha. Kanaaf immoo amma nu gadaan keenya gadaan takkittuma miseessi 5 akka keenyatitti roobaleen hin jira, birmajiin hin jira, beelbaa yookaan horaan hin jira, muudan hin jira, duuloon hin jira jechaadha. Kanaafuu gadaan kun immoo hunduu qixa qabdi. Akkuma abbaan kiyya 40tti naan gahee natti kenne san abbaan keettis 40tti gahee sii kenne. Abbaan kiyyaaf kee qixxe. Amma horata keessatti yookaan muudaa waan beelbaa keessatti akkuma birmajiitti beelbanyi amma nurraa fudhachuu deeme kun abbaan isaanii gahee jechaadha. Kuni sirna dur dhaabame. Namni immoo sirna san jigsu namaa mutee jechaadha. Nama uummataa tajaajilu oduun ta'e nama dhuunfaa ofii jiddu galeessa godhatee deeme jechaadha. Namni jiddu galeessa dhuunfaa ofii godhatee deemu suni uummata tajaajilu sammuun isaatirree waanuma isaa san yaada waa uummataa dhiisa jechaadha. Kanaaf amma anis bakka yeroon laggasaa wajjin hin hojjannurree akka laggasaa oliin hojjadhe rabbitu beeka. Maaliif gadaa kana deebisuudha. Akkamitti akka ta'e oggaa kana hunda nuuroo kiyyaan laalleen. Qonna kiyyarraa gini waa'inni Oromoo naa qota. Maali waa'inni Oromoo sun qe'ee kiyya inuma guutuu ga'a. Namni gadaa deemu dhugaan deemu manni isaa guutuu ta'a. Ani homaa wannan dhabee sin jiru horiin kiyya waa'inni galannaa ga'u gootaraan keessa guutuudha. Irratti naa kenne malee gadaan waaffafee hin dabarsine jecha dhugaadhaan waan hojjetan. Kanaaf gadaan amma nurraa fudhatu kun miseensi gadaa beelba'aa kun numatu qare nu wajjumaan deeman nu wajjin qara numatti sirriitti baratan. Amma bara dhufu 2011tti fulbaana keessa hin kenninaaf jecha eebban. Han kennuuf eenyuun immoo miidhagsoo gurmuu han jedhan isaaf dabarsaa jechaadha. Miseensi isaa filatee miidhagsoo gurmuutii jechaadha. Miidhagsoo gurmuu kun immoo yeroo dabre nuumota filatu miseensi isaa miseensi beelbaa dimokiraatiidhaan filatanii jechaadha. Aanaadhaan namni lama filatame barcuma isaa namni 84 achi keechaa ba'a duraan achi ba'a. Odaana beet irratti filatameet oggaa tokkotti mari'atameet duraan waan beekamu miseensi isaa sun bayeet nama of keessaa akka fakkeenya namaafis akka galu amma fincaan tuulama sadeenii ennanu. Daaceen jira, bachoon jira, jiilleen jira. Ilmaan daacee kophaatti oboo daacee galaan daacee sooddoo daacee kophaatti ilma sadi filatan sagla yaa'ii uumuudha. Jiille immoo amma gundoo warree ga'utti jaan jiille sadi filatan. Jaan bachoo sadi filatan. Nama sagla yaa'ii ta'ee jechaadha hunduu ga'ee qaba. Kun abbaa maatii abbaa maalii maal baay'eedha inni keessa. Isa hoo godhan booda namni saglan kun immoo hoogganaa isaaniitti keessaa filatan. Tokko filatan sadeessun. Fincaan tuulama sadeenii sadeessun. Isa keessa yoo ba'an immoo tokko keessaa baasan. Tokko yoo baasan eenyu bahe isaan keessa
nama kana hunda keessa miidhagsoo gurmuu bahe isaanuma filatan dimokiraatiidha birmajiin filachuu hin danda'u roobalee filachuu hin danda'u muudanni filatu duulonni filatu paartii isaanii jechaadha akka afaan akka sirna dimokiraatii isaantu filata malee ani maaltu na galchee waggaa 8 gannoodha ginii mijeecha dhana miseensa gadaa sanii mijeechaadha inni of mijeechuu hin danda'u akka itti deemu aangoon keenya waggaa dhuftu waan fudhataniif karaatti galchuun nurra roobalees akkanuma nu godhe yeroo roobalees akkanuma ta'e isa keessaa miidhagsoo gurmuu obbo keessaa deeme maaliif obbo fi jiillee bachoo filatamuu hin dandeenye tanaan dura argitee dimokiraatiidha eegadan gadaan bakka tokkotti hin deebitu hundaatis gahee qabdaa sunis gahee qaba dandeettii isaatiin immoo gosaan oduun ta'in abbootii gadaatti filatama yoo gosa adaa bichaa ta'e adaa bichaatti filatama kun keessaa ba'a jechaadha yoo gosa jiddaatitti deddeebi'e jidda bichaadha gosni kun hin ba'a jechaadha liiban hin ba'a jechaadha warri jaarsaa hin ba'a jechaadha gaadullaan hin ba'a jechaadha akka gosa adaa jaangalaanitti jechaadha kanaaf gaa naanna'ee gosa daachee kecha gosa soddoo daachee kecha baranbaraas lammaa baaruudha filatame gosa eenyu ilmaan jaangalaan keessa shanan jiddaa keessa laggasaa nagawoo filatame deebi'ee argitee sila anuu filatamuyyuu namni osa sochii eenyu an godhonnaan gadaan nu jalaa badde hin ta'u jedhanii eecha dhaqaayyuu obbo dhaqaayyuu ilmaan daachee ani ilmaan jaangalaan keessaa achumatti deebisan maaliif akka sochiin kun jabaatuuf deebi'ee amma maal ta'a achi tarkaanfachuudha hunduu gosni wanno eenyu hunduu gahee qaba gaa achi deema fuuldura immoo yookaan bachoo dhaqa yookaan jiillee dhaqa gadaan hangafa quxisuudhaan hin deemtu eebbatu deema malee bokkuu deema malee gadaan dimokiraatiidhaan jedha sugan kanaaf amma laggasaa wanno ani achi dabarsee bara dhufu isa mijeeche yaa ta'u malee abbaan gadaa tokko yoo gallakkise manatti galaamuti namaan galu hayyuu guddaan isa abbaa gadaa dhufu kana hangorsu isa sirritti hancibsu keessa dabre gaa keessa dabre waan jiruuf sirritti gorsee ani ummata kiyya kanaan hin bulchine yoo inni reedo gongore ay ani ummata kana kanaan hin bulchine kanaan bulchee jedha sirritti galchaa jechaadha kanaaf gaa yaa ta'u malee ammanuu an waggaa 4-5 an oromiyaa tokko an oromoo waan hafeef isa hojjumaan hojjanna inni rakkoon fidu namni dhuunfaa ofiitii deemutu wallola malee gadaarratti namni wallol nama gardabreedha jechaadha nama homaa hin beekne nama sirna gadaa hin galleef gadaarratti lalal alangeen namatti kenna seeran namatti kenna qumbiin namatti kenna dammaas sitti kenna itittuu sitti kenna ayeetu sitti kenna seera gadaa sitti tuma kanaaf gadaarratti sirna dimokiraatii malee gadaan dimokiraatii biyya addunyaa kana hankeessa jirtu waan ta'eef jaalalaan eebban gadaa walitti dabarsite yaa ta'u malee namichi tokko amma fe'aa beeku gadaarra turuu hin danda'u kuni gadaa sirna gadaa san cabsee jechaadha amma ani amma fe'aa beeku beekumni kiyya immoo abbaa gadaa san wajjin hojjechuudha isa dura dabroo dun ta'in isa cinaa gortee duubatti gad jabaadhu ittiin kana caala akkan kana caala hojjedhus nan beekaan maali dandeettii kiyyas nan beekaani akkamitti akka hojjedhus nan beekaa kanaaf sirritti akka hojjedhu namni dhufe kun irree waan jedheen nama anaa ol hojjetu jedhee tan laalaan malee nama anaa gadi hojjetu jedhee isa laaluun maaliif yoo keessa duraan qorannee keessa dabarre nama dandeettii qabu namichisi nama quuqama oromoodha qabu dhugaa hawaasa hundi quuqama oromoo qabu oromoo kana waan akka inni ta'e anatu beeka hunduun beekas immoo kanaaf gaa hin hojjetenne ani itti dabarsuu deemu homaa waan nama shakkisiisu hin jiru nu gadaa keessaa gadaa yoo gallakkisanii oromoo keessaa baane oduun ta'in oromoo yoo hojjetan immoo gadaa bichaadhaaf himutan hojjetanii onneedhaan hojjetan oromoodha kan
Hedduu gaarii dhagaa akkaataa kanaan wayita umriin sirna bulchiinsa keessanii dhumatu waggaan tokko hafu akkaataa kanaan qopheessitanii aangoo keessan dabarsuuf jirtanii abbaan gadaa baalli isinirraa fuudhu aangoo fudhatu waggaa dhufu beekamanii jirani. Egaa isa kaan meetti deebina isa amma paartii hojii wal qabsiisee haala biyyaa hojii wal qabsiisee aangoo hin gadhiisuu irratti cichuu keessattuu kan Afrikaan ittiin kan Oromoo qofaa miti Afrikaan ittiin komatamtu yeroo hedduu egaa kan akka Oromoo immoo sirna gadaa hundeessee ofiisaatiyyuu fakkeenya ta'ee ittiin deemuu qabudha. Karaa biraatiin sirna bulchiinsa keessan keessatti wanti guddaan bara hojii aangoo keessanitti carraa guddaa argattanii ittis milkooftan hedduutu jira. Ani kaasee takkaan dubbaturra isinummaan oo ibsitan sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'uun abbootiin sirna keessattuu sirni gadaa bakkeewwan godinaalee Oromiyaa keessatti badee ture bakkeewwan hedduutti gadaa deebisanii dhaabuu sun hojii gurguddaatu hojjetame isa tuttuqee kana dabalatee waan hedduu kana keessatti hojjettan isa kaanis itti dhumnaa tartiibumaan. Gadaan tanaan dura hin banne ummaan Oromoo keessa dhiiguma keessa jirti. Lafee Oromoo keessa jirti. Hin dadhabde malee amma gadaan badde hin jedhan kun innattis hin tolu gadaan hin bannes immoo. Ayya sirreessanillee. Gadaan hin banne gadaan ilmaan Oromoo keessa jirti. Oduu badee maa akkamitti deebisuu danda'anii wanna badee tokko barbaaddee arguudhaa hoggaa ifaa jasitti fedha. Yaa ta'u malee. Akka tokko tokkotti hojiirran oolle jechuu kootis. Hojiirran oolle malee. Nahuuf galcha. Ufala. Gadaan hin banne. Gadaan Oromoo keessa jira. Gadaan Oromooti. Oromoon gadaa ofii wallaalle. Sirnicha dabreetu gadaasaa akka dadhabu godhe malee. Dhiibbaa hundi keenya hin beekna amma seenaa Oromoo duubatti deebi'ee barsiisuu oduu hin ta'in hundi keenya keessaan dabarnee laallu san hin beekama hunduu waan san hin beeka waan keessa dabre haa ta'u malee gadaa kana deebisuudha gadaan keenya amantii adda addaatiin qabameera. Amantiin sun immoo baay'ee dhiibbaa godhe gadaa keenya keessatti yoo dhugaa dubbachuudha ta'e. Waa'uma kiyya isa fudhadhu jedhaan. Yaa ta'u malee gadaan immoo amantii miti. Siyaasa ofii keessaa qaba. Amantiin akka sirna bulchiisa amantiin an abbaan amane. Dhuunfaadhaan amane amantiin. Gadaan immoo bulchiisan. Amma gadaa suni waggaa dheeraadha akka tuulamaatitti. Tuulama keessatti miseensi gadaa shananiitu gadaa ofii wallaalle. Hunduun beeka. Akka tartiiba ofiitiin tuulama keessa. Ilmaa fincaan tuulama sadeen keessa hin jira. Yaa ta'u malee naannoo gaara salaalee tuulama. Karasitti salaalee Oromootitti yoo kara ilmaa fincaan tuulamaatitti yoo deebitu karasitti daangaa isa irratti dadhabe. Yaa ta'u malee hin dadhabe malee fe'iin hin jira akkuma duratti jedhe. Isarree deebisneenu. Miseensa salaalee hin deebi'e. Gosa salaalee wannoo salaalee jechuun gaara tulluudha. Yaa ta'u malee ilmaan tuulamaa san keessatti deebi'an. Kara biraa amantii adda addaatiin qabame. Amma fakkeenya kara Arsii, kara Hararii, ilmaan Itoo Bannaa, kara Wallaggaa, ilmaan Maccaa, kala Ilbaabur, ilmaan Iluu, sagalan Iluu. Baay'ee dadhabe. Gini Oromoo keessa hin jira. Isa immoo deebisuudha gadaan deebite jechuun yoo miseensa ofii beekan. Miseensa eegan beekne miseensa eegan barsiifne gadaan deebite jechuun hin dandeessu. Maaliif waggaa 8 miseensa beekte miseensi gadaa shananii san tartiiban taa'u sarreera. Gadaan deebite bakkatti jechuudha. Inni immoo deebisuudha ifaajii guddaa nama barbaachisa. Qorattee bira ga'uudha. Akaakayyuun kee abaabiyyuun kee eenyuyyuu miseensa roobalee immoo miseensa birmajii immoo akkuma naannoon yaa'u akka naannoo tuulamaatitti yaamaani waluma fakkaattin wal dabra malee kara biraatti tokko sanuma isa deebisuun immoo dirqama. Kanaaf baay'ee deemnee amma dursinee maal ijaaruun nurra jira.
achitti deebinee ijaaruudhaa tokkummaa abbootii gadaa ijaaruun nurra jira. Maaloo walitti dhufte diriirfatta. Yoo sammuu walitti qabde hin diriirfatoo dakaa wannootte baay'ee waggaa dheeraa waan fudhatu tokkummaa abbootii gadaa kana akkamitti hundeessine inni baay'eetti xaarre. Baay'ee namni kun irree akkamitti tokkummaa abbootii gadaa kana ijaaruu danda'a. Musliimni hin jira, Protestaantiin hin jira, Ortodoksiin hin jira. Kun walii galaayi akkamitti ta'a an jedhu santu jira. Gadaan immoo imnatii ofii yookaan amantii hin dhuunfan malee saniinoo deeman gadaa walitti dhufu. Abbaan fee gadaa eegannaa hojjedheedhe ati Ortodoksiidha, ati waaqeffataadha, ati Protestaantiidha, ati Musliima hin jedhu hin jiru achi keessa. Oromoodha jedhee dhufa namichi sun. Kanaaf isa tokkummaa kana waggaa 4-5 nurratti bixe walii galuudha. Maayin nama 7 taaneeti hundeessine nama 7. Anin jira Hararee abbaan gadaa Odaa Bultumin jira. Abbaan gadaa Maccaan jira, obboleessi Siira jira. Abbaan gadaa Gujiin jira, Damboobee Agaa. Arsii bakka bu'aan hin jira. Nama 7 taaneeti walii mallatteessine walitti fidna. Adaamaa keessa teenye mallatteessine amma ba'aa kana maa itti kennanii sitti kennina jedhan. Okay, ani rakkoon qabu duraanuu wannoodho. Akka itti deemnee walitti fiduudha baay'ee cinqii ta'e. Yoo fidde immoo orma kana nyaachisuu jira, bulchiisuu jira. Namni biyyaa dhufa nama karaa 250 olii barcumaan teechis ta'ati. Haadha siiqqetiis, ijoollee foolleetiifis, manguddoo fi hayyuufis, abbootii gadaa jedhaman bakka bu'uusaniifis barcumatu jira. Barcuma sanii kennitaafis haa ta'u immoo nyaachistee, bulchiisitee, tiraanspoortii yookaan immoo geejjiba kaffaluu sirra jira. Inni baay'ee guddaa mataa nu naannessa. Kana kennuudha nu harkaan qabnu. Horii kee gurgurtee fixuudha. Manni ijoolleen ta'e waan nyaattu hin qabdu. Amma fe'ee malee birrii guddaa baay'ata. Maal wayyenne naannoo Oromiyaa gaafannee isaan irree oosanii Muktaarii maayinuu tolan malee dura nu didan. Oo dhugaa dubbachuu hin ta'u naannoo keenya kara Baalee kara Arsii kana yookaan immoo Ungeen hin jira. Nama sanii ilaalna malee kuni baasuu hin dandeenyu naan lola walitti dhaabne. Kun immoo ta'uudhaayi. In ta'u an biraatuun baastani nuu kennaa hin jee didan. Waan biraatuun baastani nuu kennaa hin jee killu an ta'u jedhan an ta'u ishee. Qotiyyoon 2 sangaa 2 40,000 biteen birrii kiyya. Hadaama damsee tufaan jedhan abbaan malkaan jira kottedhee baankii yookaan immoo koomershaal nigdi baankii keenya baasee 40,000 qotiyyoo biteen. Foonuma sallaadhee fi galchuudha. Haayilaandiin bitaaf yookaan xajjiin bitaaf rakkoon qabu. Hawfee danda'anii yaadu waan dhufan hin dhufan. Foon laadhee tufan galcha ormata san. Dhageessanii jenneen dhugaadha. Kabajamoo kiyyeen Adaamaa Karrayyuu hoteelitti amma didame. Biiroo Aadaa fi Turizimii akkan kanne isaanuu qarshiin qaban hin beekna wannoo isaanii. Hanguddaa qabu immoo mootummaa naannoo Oromiyaan qaba. Oo daglaa goggodhan malee. Amma nuu kennitanii kan addaan gallee hin jee maalidhaa jedhe. Eebba jettanii annoo eebbistamee namni tokko abbootii gadaa ta'ee manguddoo ta'ee yoo isin bira gale hin agarra hin jee. Har'aan calqabnee addaan gallee hin jee barandaa yookaan immoo wannoo irratti Karrayyuu hoteelitti hin jiran manguddoonni yaame. Isuma Muktaar. Maal jechuudha abbaa gadaa dhaayi. Yoo xiqqoo nu sin gaafanne egaa abbootii gadaa tokkummaa keenya jibbitanii nus hin jibbine addaan galla. Mairraa goona qonna qabna. Rakkoon qabnu yaa ta'u malee ormi kun yaa'ee dhufe yaame ergite. Duraa wannoo dhaniiti hin beeka baay'eedha keessa dubbachuu hin danda'amu. Maayii didanii. Egaa ani sangaa 2 bite minaan nallaadhafe qonna qaba. Haayilaandii yaa ta'u hin ta'u immoo sanuu waan dhuganii dhabanii rafanii galanii rakkoon qabnu inni. Har'aan calqabee ginii eebbaan jedhan manguddoon tokko hin bahu jennaan rifate. Yaa wal beeknaa rifate mee xiqqoo nu tura jedhee waan isaa tolu inni irree
biiroo adaaf turizimii hoosanii Mahammad Jiloo jedhani isatti manii Mahammad Jiloo lama xuruu namaati. Waa'ee aadaati Mahammad Jiloo loomii badhoo hanga hin jiru nan beekaan tokko. Loomii sama jabduu namaati. Amma ani amma irreertu Mahammad Jiloo nama waan hojjeteef isa kaasan. Mahammad Jiloo waa'ee aadaati duubatti nama jedhu taan dhiisi tuni yaaduma yaayaati. Dhiisi taan kelluma walitti himna. Wal beekna nu maal. Yaada yaa ukuni dhiisa isaan. Amma achi badeema waan isaa tolu qarshii sanu eeyyame. Eega eeyyame booda yoo isaan kaffaltii gaggeessu gumii keenya buusne amma eega gumii kana eenyu tokkummaa uumne waadaa walii galleen Booranaaf Gujii wal lolaa yoo san nan beeka keessa isaanii Oromoo wal lolu akkam goona tiruu qotiyoo kanaa qallee waadaa galchinan jee namni qumbii qammase Oromoo qumbii liqimsinaani qumbii waaqatti sadi lafatti sadi liqimsinaani abba torbaan naman dhiisuun beeknanu waadaadha kun abbaa gadaa Gujii injiran abboon beefaanii guyyoo gobbaa injiranii yaa asaati dhufanii biiroo keenyatti Ahmad Bookee jaarsa abbaa gadaa odaa bultumii nummoo abba seeriin qabna jaldee dabalaa jedhan abba seer keenya seera itti tumaan jee jarri kun wal lola isaan wal nyaatan maal gumii dhaabneen isaan dirqam goone eebba itti kennin yoo abaarreen jennu eebba kennineefi yoo Gujii Booranni wal lole abba torbaan badaanne ilmaan haadha takkaate Oromoo wal lolu hin jiru diinan lolla duruu diinni nu lolaa bahe yoo nu lamaa warri dheeda lafaatirraan lafti keenyuma Gujiitti ta'e Boorana ta'e lafti lafuma lafti Oromoo tokkichuma maaliif tuulama keessa dhufee horiin Booranaan enne ilmaan kiyya kana yoo gootani Oromoon itti koflee biyya waliin galle gosa waliin galle nuun jedhani eebba kennineefi isaan walii araaramanii tiruusan horii tiruu qallee hundaaf walii geenye maccaaf tuulamni kunis dur wal lola beeka arsiif tuulamni wal lola akka lammata walitti hin deebine dabre nama nafxanyaa durii lafa keenya qabachuu wal nu lolchisiise ilmaan haadhaa ilmaan Booranaa barreentuuyi jedhee seera san itti tumsiisne tiruu walirraa nyaachisne cooma san nyaanne hundu han kiristaanaa kophaa muslimii kophaa goone akkasitti Oromoo keenya gumii tokko aamne amma caffeen keenya ji'a jaajaa walitti dhufa qarshii dhabaa malee akka itti akkanumatti walitti hanqabamee moti daboo moti dubbiin seera baasne tokkummaa abbootii gadaa Oromiyaati abbootii gadaa Oromoo gumii ture natti fakkaata gumii han jedhu san keessaa baasne gumii han jedhu ta'u tokkummaa abbootii gadaa Oromoo han jedhu kan duraan gumii henneet amma immoo seera hoo turte waa tokko baastaa miti amma barana teenye tokkummaa abbootii gadaa han jedhu tiitariin keenya waajjirri keenyas akkasumatti yaama tokkummaa abbootii gadaa Oromiyaa weerani Oromiyaa achumatti hafa Oromoon biyya alaa jira biyya keessa jira fagoo jira addunyaa kanarra Oromoon hundaa walitti qabatu waggaa 8 seera tumne waggaa 8 seera tumneet waggaa 8 ati bulchi waggaa 8 booda barbaadu Boorana dhaqa barbaadu Gujii dhaqa barbaadu Macca dhaqa barbaadu Arsii Baalee dhaqa Oromiyaa guutuunaan akkuma amma duratti jedhe san akka tuulama ammaan waggaa 8 adhisoon bulchi waggaa 8 booda immoo bakka itti dabru gaa waa'inni filatee waggaa 3 bulchitanitti amma waggaa 5 abbootii gadaa tokkummaa abbootii gadaa Oromiyaa taatanii waggaa 5 waggaa 5 immoo amma Rabbeedhaan boruutu isa beeka nuun jenna malee isa beeka hin bulchinaa aduu sanis karaa qabsiisnee guddisne kana caala akka sirritti Oromoon kun walitti dhufee gadaan kun akka guddatu hawwii kiyya amma yoo lapheen kiyya amma nabseen kiyya jiru amma jaarsa qulqulluu waggaa 80 ta'utti sirni gadaa be jaarsa qulqulluu amma hoo sanga'utti hojjetta argitee hayyuu lammaffaa sadaffaa inuma deemteetti kanaaf waan kana akkuma duratti hunduu rifate oduun ta'ini jabaateen cimseedhanii nu duuba jechuudha malee amma
aanaalee Oromiyaa bakkeewwan jedhaman sana hunda keessatti akkam sochiin jiru walga'ee moo maal fakkaata? Gadaan akka bulchiisa naannoo Oromiyaatitti godinaan jedhuun qabu abbaan gadaa. Maaliif bakka tokko tokkotti amma yeroodhaaf amma godina aanaa maal hin jedhu kun hin jiru. Akka sirna durii sanitti deebisuun dirqama. Xinnoo ammayyee wannoo gootame sirna san gallakkisnaan namnu sirraa fudhatu. Maaliif gadaan sirna akaakilee habaabilee sanirraa gorraani gaaddisa sanirraa gorraani hin danda'amun. Yaa ta'u malee shanee qabnanu. Duruu shanee qaba. Abbaa ollaa qaba. Oromoon. Abbaa ollaa jechuun an ollaa keeru jechaadha. Shanee jechuun ani amma ganda maal jedhanii deeman kun hundeen achi. Taayitaan baay'annaani kara biraan nama gorsiisa. Abbaan ollaa hin qaba. Shaneen hin jira. Deebi'ee abbaan gadaa hin jira. Namni keenya walii gala. Akka itti deebinee sirreechine jechuudha. Yaa ta'u malee oggaa 130 ol bakka bakkatti an dadhabe kun hunda akka wal ga'u hin goone ammas gaaruma hunda wal ga'aa jira. Bakka xiqqoodha malee amma kana hafe hin jedhu hin jiru. Abbaa maccaatis sirruma irra gaaruma. Hani tuulama yaada bootaa ofiin gallakkisne han Arsii fi Baalee ilmaan Arsii umbanna maal eenyu wannu sikkoo mandootis gaaruma irra jira. Amma xaddacha 20 qabanii amma xaddacha 20 uumachaa jiran isaan waan gaariidha. An odaa roobaa immoo dhiyeenya kana odaa roobatitti deebi'anii abbaa gadaa tokko baasan. Akkuma keenya san jechaadha. Abbaan gadaa tokkuma sagalan ofiin uummataa akkasitti deemaa jechaadha. Waan gaariidha. Yaa ta'u malee gadaan an jabaattu yoo diinagdee qabaatte afaanin gadaan hin jabaachu jechuun baay'ee rakkisaadha. Maaliif diinagdee jechuun qonna qotiyoo qotu bitanii kennuu oduun ta'in of cimsuu diinagdeedha. Abbootiin gadaa hunduu bakka jirutti. Bakka inni dur oduma jalan taa oduun jedhin magaalatti galchee biiroo hojjechiisu waajjiroolee addunyaan akka bee kompiitara qabna amma nu kompiitaraan hojjannanu. Isa isaan akka durbicha sammuudhaan bichaadhaan qabatanii deemuu oduun ta'in wanna kompiitara sun waan barreeffamni sun teechisu. Oo teechiste san yoo dabarsite abbaan dhufu san achumarraa sassaaqetti wanna sen itti ida'ee hojjata. Yoo ati duute yoo nani du'e na wajjin du'aa jechaadha. Waan beekuma san yoo gadaan jabaatte jechuun yoo magaalatti galtee abbootiin gadaa sirriitti hojjetan. Oo naanna'aniituma seera gadaa san hin gallakkisinii lallabuu seeruma odaana bee waggaa 8 deebitta. Dongoraaf caffeetuma akkasitti. Xumuraan immoo dhaka koroo kanaan doodeetumaa dhaqxa. Waggaa 8 bichaadhaan oo naannoftee san baay'ee rakkisaadha. An biraa yoon daangadhaan ardoolii jilaa san cimsan gadaan bakka hin deemu. Ardoolii jilaa eega baddee gadaan jirta jechee annatti su fakkaatu. Amma fakkeenya odaa bultum hektaara 57 qabaayyu. Amma abbootii qabeenyatiin jala fudhatamaa jira. Kuni gadaan jira jechuun hin danda'amu. Abbootiin qabeenya irree qabanii abbaa gadaa achiitti irree raasaa jiran. Jala qotaa jiran. Ardaan jila eegan jiraanne. Yaa'e horii eegan jiraan. Horri eegan jiraanne. Akkam ta'a lama. Amma fakkeenya horaar sadii akka dhuunfatitti ijoolleen teenya cimtuudha. Dargaggeewwan qeerroon keenya ana qabatee anatu itti cimee yoo dhugaa abbootii investimentoota achirratti horatan san argite. Irra ariinenu maaliif eenyu amantii masgiidni beeta kiristaanni tuqame dallaa isaatuun tuqan han oromoo waan ta'eef moo maaliif hin jedhu san keenya ammarree nurra eegti baay'eedha mootummaa biratti irree nan dubbadhaan odaana bee jala qotama hektaara 10 daangessinee qabneeyyuu hektaarri 10 kun odaa 5 waan dhammatuuf qotee bulaa achi jala qote kanarree Oromoon itti hirmaate kaffalee fi daangaa isaa haxirame
waan tokko investmentii nu wanta meeqa fudhata isa daangachuun nurra jira odaa rooba akkasti jala jira jala yaada faarsina malee odaa bisilsan odaa bulluqsan mee bokkoosan gumii gaayyoosan ardoolee jilaa kana yoo kunuunsu baanne gadaan jirenne haasa'uun baay'ee rakkisaa abboonni keenya yeroo ammayyaan waan tokkorra hin jirre san nuun eegan nuummoo kanaan eeguudha kanaaf ardoolee jilaa kana immoo itti hirmaannee hundi keenya alaa akka hin jedhini mootummaa wajjiniin daangessinee yoon qabaan gadaan Oromoo jirti jechuudha baay'ee nama yaaddessa fuuldura maaliif namni baay'achaa deema fe'iin nama baay'achaa deema lafa qabachuuf fiiga hunduu ardee jilaa sun immoo badu jechuun yoo ardaa jilaa hin jiraan gadaan jira itti yaadamu waa tokko hin jiru kanaaf ardaan jilaa eegamuun dirqamaa jechaadha. Mee egaa abbaa gadaa Bayyanaa Sambatoo walitti qabaa tokkummaa abbootii gadaa Oromoo egaa nuni biyya alaa Noorweey kanatti kan walitti dhufne Oromiyaa irraa dhuftani mee Oromiyaan maali mee maal nu himtu salaalatti nu beeknu dhala. Yaa Noorweey motan itti dhalattan Oromiyaa keessatti yaa ta'u malee biddeenni kun bakka nama ofu itti dhalatan bichaa oduntan biyya hundaa deemuun biddeena nama ofa. Noorweeyeen akkuma duratti ibse gaariidha yaa ta'u malee Oromiyaanis gaariidha maaliif bitti hambaa biyya ofii ta'uu hin dandeechu irra oolan malee irra bulan naanna'ee biyyumaa ofiitti manuma ofiitti galan manni Orofaa inni madeemtaa gaannaftee mana isa waan ta'eef manni keessanis mana Oromooti nus immoo Oromiyaadha Oromiyaan keenya biyya bareedduudha yoo namni itti hojjate biyya bareedduudha yoo walii galan biyya bareedduudha Oromiyaan amma yeroo ammaa kana yeroo gaariidha waan gaarii irratti amma yeroo kana ji'a 4-5 ji'a 3-4 karana waan gaaruma irratti jedhaan yeroo baay'ee egaa waan sochii amma yeroo sirna gadaa keessatti kaafamu keessaa inni guddaan gadaan sirni dimokiraasii Oromoon kun addunyaa irratti beekamtii argatee mootummoota gamtoomanii giddugala hambaalee seenaatti galmaa'uunsaa injifannoo guddaa ture gammachuu guddaa ture sana keessatti immoo shoorri isin taphattan olaanaadha mee isarraa waan jedha addasii reefuu arginu waan ta'eef abbaa gada addunyaa dhiisii biyyuma keessattuu amman beekamoo jedhanii baay'ee rakkisaadha hanbeeku Oromoodha malee namni biraa beekuu hin danda'u amma naannoo Amaaraa beekuu hin danda'u naannoon Tigraay beekuu hin danda'u naannoon Beenishaangul kan jedhan kun beekuu hin danda'u hin beekna sirnicha yoo keessa seente beekta malee gadaa jechuu danda'an gini eenyu beekaa biyya keessattuu an jedhu san baay'ee nama wal mamsiisa yaa ta'u malee beekee immoo an dhiibbaa itti godhus beekatu jira jechaadha haa ta'u malee amma akkuma beekamu biyya alaa addunyaatti beekamu immoo han biyya keessaa san beeksisa han biyya alaatti beekamu kun han biyya keessaa beeksisa han biyya alaa beeku kun biyya dirqama jaalatu jibbisu han biyya keessaa sun hin beekaa jechaadha kanaaf galmaa'uun isaa baay'ee ifaajaa guddaadha amma sablaa muta akkatti galmaa'e gizee lama sadi kufe biiroon aadaaf turizimii mootummaan irree cubbuudha warri beektonni achi keessa jiru baay'ee xaaran federaalaa amma micaan tokko hin jira nu maqaa baasne fi Yoonaas san jedhan tokkoo fi namni biraas hin jira dhugaa dubbanna Oromoo ta'ee fi moti namni Oromoo ta'e oduun ta'een quuqama sirnichaa sanii yoo ta'e baay'eetti deema baay'ee dadhabe micaa sunis kana galmeessuudha nama tokko waan beeknuuf yoo rakkoon irree dhufe abbootii gadaa nu yaame kana maal jedha inni hin beeku sirreechaan jedhee kiiloo 6 kiiloo chaadha nu yaame waan baay'ee kenninaafii turre nu biiroon aadaaf turizimiitis baay'ee hojjechaa ture achi keessa beektuun hin jiran abboo Oromoo baay'ee tura kanaaf gaa amma sanirree sirni biraa immoo dubartiin kabajan jedhanii immoo Oromoon dubartiin kabaju jedhee waan nan beekne argitee meeqa beekan jedhu san ta'e Oromoon dubartiidha bakka guddaa kenna bakka guddaa
akka Oromoon dubartii hacuucutti laalanii Oromoon dubartiidhaaf bootaan kennu bakka kennu jedhanii duulan mootii enneennu Oromoon dubartii ofii dhadhaa dibeet yoo inni fardarra taa'u ishiin gaangirra teechee yoo inni gaangirra taa'u ishiin fardarra teechee eega tokko deemanii kabajanii yoo ishiin haadha siiqqee taatu inni abbaa gadaa ta'e yoo immoo ishiin lola keessa lolloo dhufe jidduu keessa siinqee ijjechiiste lola addaan dhoowwite ummata san addaan galchiti hin adabdi kanaafu dubartii akkamitti mirga oowwanii han jedhu san akka saba biraatirree dabbasaa irraa naadu Oromoon keenya hin cunqursuu jechaadha dhadhaa dibaafi dubartii Oromoo haalaalanii fuulli ishiitis haalaalamu mataan ishees haalaalamu cululuqxee deemte akkamitti kana godhanii mootii yoo ishiin deech korma yookaan qaleetiif laateefi amma ishiin arrasamtee baatutti mana hin baatu. Kanaaf mirga dubartii immoo baay'ee eegaa abbaan gadaa tokko yoo dubartiidhaan qabaanne abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Ishiitu waan hunda qopheessa fi safuu qabaa hooda qabaa. Kanaafuu maaliif kana taa'enne baay'ee irratti dubbanne yaa galmaa'ennaan baay'ee milkoofne warra duraanii dhiibbaa godhusanii galmoofnan baay'ee addunyaanis beekee sabni biraatis Oromiyaa keessa anjian Itoophiyaa keessa jiru beekee jechaadha kuni baay'ee nu gammachiisa maali waan kee tokko addunyaatti beekamuun baay'ee das nameedha kunis baay'ee nu gammachiise maaliif baay'ee itti ifaajne ifaajiin kun immoo yoo galma sii ga'u hooduutirre dhalootatti an dabru sun waan gaariidha jechaadha kanaafuu baay'ee nu gammachiise addunyaatti galmaa'uudhaan. Wanti hedduun nama gaddisiisan hedduutu raawwatame lubbuun guyyaa guyyaattis addunyaattis iyyaa turtan jijjiirama amma irra gahamu kanarra ga'uudhaaf Oromoon jijjiirraa siyaasaa amma argatee kanarra ga'uudhaaf hedduutu wareegama hedduutti kaffalame kan sinis irraa ibsaa baatanii bakka hundatti mootummoota gamtoomanii dhufanii hanga sin galateeffatanitti wanta dhugaa wanta qabatamaa abbaa gadaarraa arganne jedhanii keessattuu daayirektarri mootummoota gamtoomanii hanga sin galateeffatu kan ga'e mee taateewwan kana takka takkaan kaafna mee kan irreechaarraa kaanu irreecha sana irratti gaafsana anis sin hordofaan ture wayita balaan sin mudatu sinitti boombiin darbatamus jalqaba dhaga'ee gabaasuu yoo hanga dadhabuun ga'een ture egaa waan akkasiitu isa hedduu kaafna garuu waan gurguddaa keessa kaasuudhaaf mee kan irreecharraa kaanu abbaa gada maaliif naannoo Oromiyaa keessatti ijoollee baay'eetu baddalame namni keenya baay'eedha. Biyya itti dhalatetti biyyaan dhurri isaa akaakilee abaabilee isaatitti dararamaa ba'e maaliif alaa dhufteetu dararame malee namni biraan dararre hin beekne ishee keessa maaliif lafa waan inni nu jiise kana fudhachumaaf qabeenyuma sanii malee namni keenya nama hin tuqu Oromoon nama hin tuqu alagaa fira godhateet ilma guddifata harmoodhaa godhaa waan hunda hojjeteetiif abbaa biyyaa godhaa jechaadha. Ilma ofii dhalcherra nama alaa dhufte san seerri gadaa akkuma duratti jedhe san nama addaan hin baasin jettee sirni caffee uumamni isaatis immoo waan kennuuf Oromoo sun nama alaa heleellifateet ofitti qabee godhaa yaa ta'u malee namni alaa naannoo biraatirraa dhufe suni ammam kabajaan jedhu sani ana akaakilee abaabilee keenyarraa nutti dabarte anarraati moti kun maaliif dhalootaan nutti dabarte abbaa keenyarrattis akkanuma dhiibbaa godhanii nurratti dhiibbaa godhanii amma immoo ijoollee teenyarratti dhiibbaa godha abba lamaa sadii nurra cite yaa ta'u malee Oromoon baay'ina qabu saniin oduu tokkummaan ofii cimsee deeme abbaa fedhiinni alaa dhuftee sitti roorristu. Keessummaan bakka ati teechisa malee ofii keessummaa sun asii alatti baasee abbaa biyyaa ta'uu hin danda'u. Maaliif naannoon Oromiyaa Oromoodhaani biyya waliinaa qabaannu malee Oromiyaan Oromoodha. Ani gosa kiyya himadha malee gosa hambaa himachuus hin danda'u. Himadhurree narraa miidhagu.
Dhiibbaan adda addaa baay'ee dhufe Oromoo kanatti yaa ta'u malee yeroo yeroodhaan anoora arsadii sani laale malee yeroo yeroodhaan namni keenya oksaadhaan meeqa baddalameen jedhu sani laaluun namarra jira. Yeroo yeroodhaan baay'ee dhiibbaan irra ga'ee, cunqursaan irra ga'ee, du'aatiin irra ga'ee, hidhaan irra ga'ee baay'eedha. Yoosa wannoodhani garaan nama badaa. Dhugaa dubbatanii dhugaadhaan du'an. Dhugaa san immoo sirnichuma gadaatitu dhugaa haasa'i cubbuun haasa'ini dhugaa duubatti nafini abba torbaa si qabdii itti jaffeen. Nu dhugaa san haasofne immoo namni immoo dhugaa kanan jaalanne jira. Akka sirna biraatti si farrajuu maal jechuun nu kanas hin beeknu nu. Sirnicha Oromoon nutti kennee Gadaan nutti kennite san dubbachaa baane. Yaa ta'u immoo akka irreecha harsadiititti kuni dhufu durumaanu beekne nu. Han dhagaan dhabama malee. Amma muummicha ministeera ga'utti dubbanne. Amma federaal dannatti yan jedhatti dubbanne. Seene lakkii wanni kuni xuruun ta'u. Meenumaa dhiisa ennaan nutu beekaa jedhanii. Ijoollee teenya sanirraan gaane. Lakkin dandeessanii uummanni kanniisa noo namatti time. Nama bococoraa nama idda. Iddisaa sun immoo nama keessaan bahu amma nafsee nama baasutti. Kana wallaalani. Noo deemnu kana nama homaan beekne isaanitti fakkaata. Nama tokko kaaniin galaa hangaluu sun immoo amma mumna qabaani inni baay'ee rakkisaadha. Kana godheennaan deebi'ee amma maal godhanii hora arsadii galgala san wal mari'annenu warra jiruun yaa'u jiranii nafseen keessa jiran malee hannamaan dhageenye nafseen keessa jira jechuun danda'u kottee lamaan hin deema malee namni siin galle namni naan galle ani yoo sii dhagee nama ati yoo dhageeche nama kottee lamaan akkumaan deemu san inni maal godha inni waayidaan qabu inni naan galu sanii. Kottee lamaan deema malee namni akkumaan deeman kana wal beeknan hundu namni kottee lamaan deemu sun nutti dhufe. Ara dubbii kottee lamaan deemta malee yaadni keechan xurumutiin ga'een na dhaga'uu diddanoo jarri kun homaan beekuun jeetti kofleen. Andanya namni tokko ati saakolojii isaa yookaan raa'ee wannoo isaa salla'uu laalte waa sii galuuti jira. Namni barateedha digirii markaatoodha bitatanii waraqata of dura godhu oduun ta'in sirriitti xiinxaluun namarra jira. Xiinxaltee gallaalle maal godha waraqanni isaa waraqata san jijjiirtu malee maal faayidaa qaba. Nama santu nu dhibe markaatoodha akka shunkurtii bitatee dhufe santu nu dura tataa'e. Aara akkasii motii dubbiin diraaftii dhuganii motii dubbiin badaa jirtii jenneen. Aara badaa jirtii nu dhagaa maaltu sin galcheedha. Akkasii laakkii nu galchasi abbaa biyyaa nuyi. Biyya nama tokko bitii motan hundaati. Adurree mana jirturree biitti nagaa kan qabaanne sareen irree biyya keessa jiraachuu hin dandeessu fiigdi. Na baasietti haala nu galcheennaan haa isin galchu taa'eedhaan haa eegan teenye isheenee teenye yaa'u galgala sanbullee ijoollee teenya dararama guddaati irra ga'e. Haleelaa bawalanii namni immoo gocha irratti haleeltu sun inni finiina malee. Indeebu argitee ilma bulchituu yoo ati galgalas ganamas ulumaan qoote haati manaa teetu sun jajjabamtu. Jechi ati gootu sun immoo nama bita. Sundee garaan hammaate nuundaa hammaate. Hin boonye. Rabbitti boonye. Dhugaa olaale. Dhugaa. Rabbitti boonye. Lafatti boonye. Waaqan uumetti boonye. Maanu uumteen. Ardii kanarratti maanu uumteen boonye. Dhugaa haasa'uudhaan. Maali wanni godhamutu sun waa fafeedha. Ilma namaatir han hin godhamne. Godhame barii baane sa'a 11tti. Egaa dheefame argite ijoollee teenya baraarsinenneeti nama keenya nuufs immoo lubbuudhaan hin baraarsinenne ganama sa'a 11tti dhaqnee egaa deedudanii 11tti dhaqneetti rabbi gaa akka bara nagaa hoofuudee hin irreeffanneeti ka'ennaan. Asiinis asii meeshaa waraanaa bichaa ta'e. Kareetti sossoon ijoolleen immoo nu dura gorte. Ilmi keewwasitti boo akkamitti dhaqxee ta'u himimmaan buuseen boo'ee eega karaa buune deebine galma keenyatti deebinee dhiisne yaafu enne. Abbootiin gadaa hunduu nu bira jiran Booranaan Gujii Ammacaa nu bira jiran bakka yaafu. Nama balleessurraa horri arsadii borus ta'ee iftaanis ta'ee horuma
Rabbi namaa guuta garaa labaa rabbi targaa yaafuu yookaan obaa faradoo dhaqnee eebbifanna yoo namni xinnoo rannoode yookaan torban eebbifanna maal ta'a anumaa waa ajjeesu waa inni hostatii godhe dhiisaa hin jedhaan. Isheedhaan waliigallee teenye biiroo ammanumaan warri biiroo keessaa namni dhufe maaliif hin baane innaa lakki hin baanu. Dutti hin tollee namni alaa kunoo sanii Oma waraana zuuraa keenya immoo kabbabee yookaan immoo naannessee dirqamaan bahuu hin dandeenyu nuyi. Wanni kuni boruutti rakkoodha. Innaan homtuu hin jiru hin kaasnaa jedhan. Hin dandeessanii jenneen akkumatti hin dandeessanii hara lakkee rakkootu dhufaa. Irreessa hafuu innaan obaa rakkoon hin jiru deemaa jedhan. Yaa'u duubaan oofanii dhaqne yoo gadi baanu meedaan hunduu yaa'u jarumaan jiru. Yaa'u maree maal jennaati lafa nutti maree boo'atuma dhaqnen gizee sadiin boo'e kun rabbi natti ilaala yoon galmaa ba'u nan boo'e yoon achi asfaaltiin hin jira bishooftuu yoo achi ga'u nan boo'e yoon naannaa as harkilii geenyummoo akkuma jiru nu argeennaan hangalu sun oduu xinnoo ture kun hundi dhufu boo'e ayi jedhe abbaan gadaa dhufe innaan akkuma jiru hin garagal yoo achi geenyu anirree naga'e namni nu duuba ani zim jenneetuma deemna gaayi. Umman achi hoodhee ambiraa ta'a namni biraa immoo hidhii nutti ciniinna ta'edhaan abbootiin gadaa nu duuba yaa'an gaa'e laalle wanni sun waan hin taane ta'e deebinee hin dubbanne innaan dubbiin nu jalaa badde achi gama ammanumaan haleela jedhanii nutti ka'an. Boombii sadii natti tokko sanan tokko na duubatti cisboombii kun nu duubatti dhuga'e. Lammanni immoo gurraachuma na godhe. Ani asmii waan qabu namni na duuba siin jira uleedhaan qabanii abbaa gadaa dambobee agaan abbaa gadaa gujiiti mataan buruqee inni hin jiran dinquu dayyaasfaas dhaame abarraa tolaa jedhanii hayyoonni daba haleelamanii dubartoonni dhiise uleedhanii ana natti qabanii. Ani itti fiige ulee qabadhee najjeessaa jedhee hootana ijoolleen uffatatti lafa dhufti. Hootana micaan lammaan jedhan jira amma micaan keenya utaalee na qabe ana haleeli jedhe namichi maqaan dhabu isa waaqni ani isaa kennuufi yoo isa dhabe ilmoorree kennaaf. Hoogganaa isaaniiti haleelaa jedhe meeshaa qaqqee qawween ijjatta. Micaan na qabate naalu si geesse na ajjeesan jedhee tan lafa dha'e utaalee jilba kana. Lafti namni biraan hin dhakaan na dhaye. Ani wannoo jedhanii nan kaa'eedu isteejii wannoon kuni kanadha amma kuni na ukkuba amma keessi isaa. Bakka ani asmii natti ka'ee asmii na affaname giddumaan ka'ee ededa tokko gadi dabre yoo tan achi reeffa hin guuranii hurufa keessaayis boolloo keessaayis amma waan achi jedhu ammas asitti ergaa dabarfattaa naan jedhe tokko dhufe. Wattaaddara abbaa keetii ergaa maalan dabarfadha uummanni dhumaa jira achiin agartu namaa muteennaan namni biraa maalan dubbatiin si geessanii jedhe hin bo'aan nan iyya hoosanii kun irra ga'ee ijoolleen teenya kun hundi boolloo fi waan xiyyiitiin dhumte boolloo bichaa mute affixe maal dhugaa dhaboo dubbanne numa biratti nama meeqa ajjeesan akkas godhanii kuu fiigee boolloo sun haxaame. Odu bolloo durii ta'ee wannoon jedhu bolloo san biyyeetu deemee komunistoolii godhuudha achitti wannoodha qarree bolloo sa'itti. Bolloo sun hambiraa wanno biyyee biraati jira irratti garagaggale uummanni sun kun hundi goddaame. Kanaaf oggaa dheeraadha nama keessaan bahu kun oggaa dheeraadha oo achi dhaqnee mimmaan nu qabaam. Bolloon sarree duucheen magaalli bishooftu amma gini waan godhame sun si dura deema. Beekuma qophaa'ee boolli sun sinitti fakkaatamoo akkam? Ay boolloon duraanuu jira. Boolloon yaa'a duruu jira, yaa'a bishaan yaa'utu jira. Karaa mirimirii qonnaa keessaa yaa'eet achi keessa galcha. Isa silaa mukaanirree ta'u haxaanaan duuchuun namarra jiraayu. Biyyee san immoo humna qaba magaalli oduu irra haqanii deemanii muka irratti godhanii gaariidha. Mukarree irra goona ennaan nu didan. Maalifi egere pilaaniin hojjanneedha lakkii rakkoo fidaa akka dhummoo duraanuu beekne baay'een nama keessatti boolloon kun barana nama fixaa
dhaqxanii biyya itti haatanii yookaan hin duuchine yookaan boolloo kanarraa naane yookaan mukarreen goone namni baay'achaa jira jennan kara san ijjatanii jedhe biiroo keenya tokko jiksine ormi kara kana ijjataa gaaddisa jira kara san odaa minaamin namni immoo gaaddisa barbaada boolluma daarii ijjatu duruma akkas godhanii boolloo suni yaa'u nama keenya baay'ee godda'ee kunis yaa'u meeshumaan dhahanii fi fixanii akkas godhan malee namni oduu isaan duuba ari'uu baatanii namni duruu achiirraa hin dhumuu hin danda'u wanna dhugaa jiru kun wanna beekamaa jiru oduun irra du'e naa wayyaan dhugaa jirtu moo dhoksoon wanni feedu dhufe maalifi hodharra dhugaa balleesse dhugaan kiyyarree dhugaan daa'ima kiyyarree hin baddi kana gaa dubbiin hin jiru. Egaa keessattuu yaadannoon yeroo sana akka malee nama suukkaneessa akkuma sinuu jettan seenaa keessatti waan dagatamu miti. Baay'inuma namootaa iyyuu immoo xiqqeessanii himuutu jira ture nama 52 nama 50 du'e waan akkasii wareegamootumayyuu dhukaasni sadarkaa meeshaa gurguddaadhaan yeroo sana mul'ataa ture helikooppitariin gararraadhaan dhukaasaa ture waan hedduutu ta'aa ture kan viidiyoodhaan bahee nutis argaa turre bakka sana hin turre tilmaamumattuu wanti kun amma wal'aa jira wareegamtoonni iyyuu hagamii ka jedhamu kana isa kana akkamitti ibsitu sun. Meeshaan hin jira dhugaa dubbachuudha taane meeshaan nuu agarre ijaarame dugda duuba jira. Meeshaan hin jira yaa ta'u malee helikooppitariin jedhan kana helikooppitariin waraqata darbe malee helikooppitariin dhoofne helikooppitariin akkamittidha achi keessa ta'uu dhugaadha namni ida'uu danda'a isa ambiraate helikooppitariin suni. Meeshaa waraanaa oduu ta'een wannoo darbite waraqaadha inni. Gini meeshaan jira. Naanna'ee immoo namni amma kanaan jedhu sani akka kiyyatti namni sabichaa oduu ta'een baay'eedha. Yaa ta'u malee yeroo sani lakkoofne gannabseen nu qabde wannoon jedhu namni immoo sani ol ta'a malee 55 jedhan kun injaa ani natti su fakkaanne anuma boolloo keessatti dhumee sanoo lakkaa'an malee ofii fiigee. Anurfaa sana malakkaan natti fakkaanne kanaafuu namni 55 bichaa oduun ta'in nama baay'eedhaan gudda'ame isa 55 jedhan malee namni jalaa du'e hin beekamaa be obboleessi nama mana tokko nama 3-4 du'e jira ani haatiif ilmi iniitiin ulfaa meeqatu achi keessatti baddalame isa gaa lakkoofne akka kiyyatti cubbuus dubbachuun gaariitu muti wanna ijaan argite san malee kana ta'uu nan beekaan. Yeroo sanattis mormaa turtanii ibsa jennoo baasaa turtanii dhiigni dhiiga dabalaa dhiigni dhiiga danfisaa ka jedhu kan dubbattanii yeroo hedduu irra deddeebitanii ibsaa turtanii wayitaa kana gootan dhiibbaan akka abbaa gadaatti sinirra ga'ee jira yeroo sana Hayilamaariyamis dubbisaa turtanii wayita achi deemtan iyyuu sin nagaannaa fuutanii xiqqoo gadi jettanii nu fakkaata namni waan sana faa wanni sin godhaa ture iyyuu kam aarii irraas kaka'uu danda'a maaliif wal kabajanitu toon taane inna mee iddoo yeroo sanatti waan dhiibbaan sinirra gahaa ture gama keessaniinuu maal fakkaatame? Hayilamaariyaam bira hodhagnu nu mataadhanis gadi hin jennenu yaada namni yaa'u Elaata yookaan immoo namni sin jaalanne tokko waa tokko godhuu danda'a. Nu maali mataan gadi jennus Lokofaa abbaan gadaa bokkuun isaa mataan gadi jedhe jechuun abbaa gadaati mootin safu kun. Sun hin beekannanu. Yaa ta'u malee kaameeraa namni duruu baheeru sun hanjiru nama xiqqaa nama 5-6 inni hangadi jedhe sin jiru soba kuni. Yaada mataa dabsanii akkuma kunu amma Facebook wannoo keessatti goggodhan kana malee namni tokko an biraa hayyoota hin jiru nama guguddaa ayyaantota hin jiru summa ayyaantota kabajama akka kabajamu ayyala margaa fa'a jira abbaa muudaa dabbabee faan hin jiranii abbaa gadaa bachooti amma inni gadis hin jedhu yaada jedhan malee abbaa gadaa bachooti tashuuma baqqalaa fa'a hin jiranii namni biraas hin jira yaa ta'u malee kaameerarraa baa jedhee baase namichi. Egaa namni duuba deemu san beekaa ol seen wannoodha malee
nu wanna sanis gadeenne yaallu kasaa dhunganne tinjiru abbuma fee dhungachuu hin dandeenye nu mootummaadha maal mootummaa dhaqneen gwanna nu akkamitti ta'a kun nu mootummaa Oromoo inni mootummaa honnoota akkamitti gadeedhaan akka sanitti ilaaluun namarra jira malee akkamitti mootummaa jala lafa dha'a kun hin danda'amus kun ani kanatti ilaalusi ani miliyoona meeqa an hogganu akkamitti ta'a kun hin ta'uus hin danda'u namni hin galuufi. Lafa dha'uuni yeroo abboota keenyaa sana naftanyaa jala malee an abbaa fee jala lafa dha'u rabbi kiyya jala lafa dha'e maal isa jala lafa dha'an atis abbaa gadaa anis abbaa gadaa Oromooti atis Xaqilay Ministeerii Muummicha Itoophiyaati tana jedheenan oguma barriitti itti seennu na cabbate walii harka wal fuune namichi nu kabajeetu wal teessise cubbuudha yaa ta'u malee Hayilamaaraam nu dhaga'uu dide malee dhiibbaa nurra godhin jiru nu dhaga'uu dadhabe innis waan rakkate qaba. Yaa'u jarattiin jala jirti gubbaarra jirti jidduu keessa deema namichi malee maal godha hin beekna nu waan achi inni hidhaa jira maal hidhaa nu hiika inni namicha hidhaa jirutu hidhaadha nama hiiku inni waa sirree yookaan immoo wabiirree nu hin taane inni nu gate dhiisaa isaa nu akka kiyyatti bulchiisa yoo sanii bulchiisa aadaa fi turizimii keessa jiranii fi akka kiyyatti dhugaa dubbachuudha. Kantiiba magaala Bishooftuu keessa hin jiran. Achi keessa hin jiran bineensaan nutti ta'e malee oduu namni tokko uummata sanii yaade sanis hin godhan. Humnas hin qabdu moo jarattiin ta'enya yaa hoosanii amma lammaan nafsee isaanitti ture abiyyoo jiniin malee nafsumaan qaban yaaduma fiigani. Hin beekne isaan keessa hoo jarri ajajame kaabuma sanii fiigan malee kongumaan danda'an amma nafsee itti torte ijoolleen ta'enya hin beekne walee. Innaa hoosan kana oduu nurree malarree nu malle maluma isaa irree nu malle dhiibbaa adda addaadhaan nurratti godhan lakki hin ta'u eenyu alaabaan hin dhufin jennaani mootummaa alaabaan qabnetu jira nam jedhe biiroo aadaa fi turizimii akkam galgalma dhiibbaa guddaa lakki hin ta'u wanni kuni namni biraa immoo garaa jalaa baaseeti ol baasa waan biraa adda addaa hoosan dhoowwata kee maaliin nan jedhu san hin oolle inuma dhufe. Mootummaa garagalchuuf deemtanaan jedha kunoo rabbi. Mootummaan alangeen garagalu akkamitti ta'a? Ofufuu madfii baattanii deemtanii matarasii baattanii helikooftrii qabdanii akkamitti alangee tanaan gara isin galchan jee. Innaan ati an deemtuu kanaan ani immoo sanii fi muti. Waan dhugaa hirtuun deemaan. Mootummaan alangeen garagallaan maal mootummaadha kun inni sodaate raayyaa waraanaa kumaatama qaba. Akkamitti ta'a boolla keenya dhiisaa hin jeene hin ta'u jedhe. Waan biraa haasaan isa naasa waan amma narraa isin eegamu dubbisuun dhufte dhiibbaan waan dhiibbaayi fagoodha. Nu rabbiin nu eege malee namaan jirru. Hidhaarree dhugaan jedheen hidhaarree hidha ennaan lammaa magarsaa tanne dhowge. Hidha lammaatu hin ta'uu abbaa gadaa jedhe hoosan reefu karaa aangotti dhufu deema. Silaan hidhanii oduu hidhamee tirree waan fee ijoolleen sun nagaa taate. Reecha booda ji'a tokko booda. Maal barii lammataa sadaffaa hidhaa isaa walitti naqeen. Obufuu fixanitti. Obufuu ani mee alangeen qaba kanan qaba isaa sochooseedhaan argaa. Hidhaa barree ani sodaanne mana kiyyaa isin deemne. Egaa isiis magaaluma Bishooftuu keechan deemaa oolaani. Wanni dhufaa dhufu egaa lola sodaatte madaa sodaattu dhiiga sodaattu. Feenne lola keessa irranu. Kanaaf dhiibbaa adda addaa waan godhaniif hin ta'uu jedhee nurraa dhowwe lammaa magarsaati. Lammaan yeroo sana torban tokko booda kana garaggotte. Waajjira dhaabaa galee. Waajjira dhaabaa galee pireezidaantitti ganaa dhufuu deema dhufee wannoo dhee. Maaliif Oosan Muktaarii gallakkise yaa'u biiruma keessa jira. Lammaan immoo itti dhufee jira yaa'u qabate. Kanaaf dhiisaa jedhanii cubbuudha Hayilamaaraam irree maal godhe inni nutti himee nutu isaa dhaga'uu dadhabee hin jedhu. Kanatti hafne malee waaqaan hafne namaan hafne waaqaaf hafne malee dhiibban adda addaa tan godhame. Kanaaf sochiin oosan deeme sun sochiin hin hafne yoo akkuma beektan kana yaa ittuma deemaa dhufne jechaadha. Mee keessattuu haala amma deemaa jiru kana keessattis bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii waltajjii hundumaa irratti iyyuu aantummaa keessan isin uummata keessan giddugaleessa godhattanii bakkuma hundattuu uummatumaaf iyyuudha. Wayita waltajjii garaagaraa irratti
akka abbaa gadaattu yookaan immoo akkuma nama biyya sana keessa jiraatutti yoo ilaalle wanti isin dubbattanii jajjabina qabaa baay'ee namoonni duwwataanii hedduu rifatantu jiran eenyuma kan amma waltajjii tokko irrattis waan ibsitan tu'een gadda malachuu baattanii isinii dhumatee ture jettanii ture innaa waan akkasii kun maalirraayyuu abbaa gadaa yoo nu soodareetti qabxii 13 baasnu isaanii galaayyuu hin galuuf maal goota qabxii 13 baasne nu yoo sanis ibsa jennoo 13 maal akka galuufi inni jira nu sodaa saniif oduun ta'in ilmaan Oromooti ilmaan sabaaf sablammoota achi jiruuf Oromoo bicha mutanne dararame hunduu dararamee jira biyya keenya keessatti yaa ta'u immoo amma yeroo dabree waan adda addaati namni tokko si jibbee yoo jedhanii jibbissa ofii ani hin beekne nama donqooroo rakkottee lamaan deemu lukkuu jechaadha lukkuu yaaduma funaannattee galte gara ofii gurratte namni si jibbee ani hin beekne of hin beeku jechaadha si jibbiin jedhan jarri sun immoo numaa jedhan akkamitti ta'a kun si jibbee jedhani amma nummoo oduu rabbitu beeka oduu micaan abii maxaramuu baate balaan ummata keenyatti fi balaan biyya sanitti akka bu'uun beeknan nurreen dhiisnu maal abbootii gadaa dhugaa waasaa uudhine sheekicha tokko jira sheek Zaakiri wal bira teenye taasisuun haadaamaa jarri achi wallaansoo wal qabe jarri keenya yaa'u ol jiran finfinnee nuummoo haadaamaa irraa kutanneenu inni Zaakir kuni Oromiyaa amantii gaggeessadha ani abbaa gadaa ta'e abbaa gadaa jedha innis Egaanis qoobiin lafa godhaa atis kana lafa godheen aaraanis nan darban jeen homaa boru qeerroo taanagaa kaanee jedheen aduun jimaata barii moo achi akkasitti waliin mari'anne murteessine nu dargaggoo miliyoonni akka nu duuba heeruun beeknanu isaanii homa waraana eenyu meeshaa xiqqaa qaban malee nama hin qaban nummo miliyoona nu duuba heera argitaan dhakaadhaan namarraan deebine akumarraan shimala namarraa fudhata akumaan biraa godha namni kanaaf wanna kana itti deemne yaa'u finfinneetti nu yaamanii nageenya nu yaamanii maal nagaa qabaatanii isaan nagaa maal oduu nagaa jedhanii maaliif dhuma manni amma nu yaamennaan waan biraa haasa'an waa'ee nageenya taasisan uhuuwwan nagaa balleessuu isaanii lakin ta'uu akkasii mitiin jee fuula gurraacheche yaa'u hin beekna walumaan jara amma jedheen nageenya fiddan oduu tanaan dura waa duratti haasa'esan oduu kana fiddanii nageenyi hin bu'a ginii namaan dhageessanii kurri hin jiru namni namaa dhaga'u hin jiru nu huccuu uffannee deemna malee keessa keenya hin beektani gaabuma laaltan malee huccuu kanuma waan beektan isin caalaa beekuus hin dandeenya isin amma waa'ee biraa falattan malee waa'ee biyyaa kana muuxannoo hin qabdani oduu namichi micaan keenya falatamuu baate ableet iseen eegaa jedha kun immoo waan jiru oduu filatamuu baate homaa waa tokko ani kunoo qeerroon taa'ee deebi'anu maaliif qeerroon taa'e dargaggeessatti deebinee iyyuu sila maaliif biitti nagaan taane atis itti makamta abbaan biyyumaa yoo biyya jiraate kana goone akkamitti akkana ittanaan jedhanii baay'ee waqqasanii ani ittuma fuufee waan sodaadhus hin qabu dhugaadha alangee qabadhe waan sobus hin qabu durii sobeen beekuwan takka nama ani gadan jedhu ani maaliif dhugaa hirtu santu teekis sobdee moo hin bultu dhugaa dubbattee bulta malee yoo dhugaadhaan dubbattee duute seenan kee akka jirilaalota duraan dhuman wannoo Haaddasaa Birruu Maammoo Mazammir maal jedhu san waan dhugaa dubbatanii maree dhuunfa isaaniitiif himatu nanis amma akka nama tokkootti jiraachuu hin danda'a homaa rakkoo qabu san ginii waan hojjetamus siquuqa baay'ee siquuqa nama galuufi kanaaf ittuma makamneetuma deemna oduu gadaa siyaasa hin qaba abbaan gadaa eebba bichaa mutiibe waan baay'ee qaba waa'ee gadaa keessa jiru san amma kana ibsuu hin danda'ani hin beekas keessa isaa kanaaf abbaan gadaa eebbuma bichaadha fi muti abaarreen irra hin jira abaartu balleessi eebbistu tolchii hiyattee caffeessitti kenniti durattis jedhe isa jarri keenya hin beeku jarri kunoo jedhu kuni
warri olii gadi jajjadhu kun teenyarree ijoollee maqaan dhawani waan isaan jiraachisu Oromoon abaaru isaan nama nagaati namni immoo Oromoo dhiibu in abaara maaliif in abaarre garumaan abaarra maaliif si balleessee inni irra taa'uu barbaada biyya fudhachuu barbaada daa'ima kee biyyaa baasee jaarsa biyyaa baasee dararee yoo godhu kana abaara irruun jirti kanaaf oduu san godhuu baate irra deddeebi'an jedhuwan sila balaan guddaan dhufeeyyu. Eegasii dargaggeessi keenyarree dhiisaa inneeni bakka hundatti gorsine ijoolleen amma itti dabartanii cimtuudha. Maaliif cimtuudha isaan haasaanii oduun ta'in humna isaanii waan beeknuuf nu dandeettii isaanii waan beeknuuf waa itti siqnee beeknuuf waan immoo uummata kanaa ta'anis waan nan beeku fanan ani batalee dambiin beeka lachuu bira taa'ee nan beekaa. Waan beeku san dandeettii isaanii waan biyya kana fuulduratti keessan amma namni waan biraa haasa'uu danda'a. Ani immoo san kana cubbuu sin haasa'an maaltu na galchee. Kanaaf dandeettii biyyattii tanarree carraa qabnu kanaan itti deemuun dirqama keenya. Ijoollee tana jajjabeessuun. Kanaaf oduu inni filatamu baate namni filatamu san irree irraan bahu torban takkaan lafaan dhoofna qanii lamaa irraan buluun. Maaliif eenyurra dhufe eenyurra ta'a duruu annurra ta'a yoggaa dhibbaa nu gaanu maal nu carraa Oromoon beeta mangistiin galu waan jedhan eenyu maal nu waaqa abaarree nu biyya keenyatti. Kanaaf nu immoo carraa keenya kana biyyattiin tun biyyattiidha jedhanii itti fufsiisuudha Oromoodha kennamuun dirqama isaati. Biittuu ani isaa aggaa handura alagaan yookaan immoo hurufaa dhufteetoo abbaa qa'ee jettu suni ishiin cinaa teechee yaa kutatti malee ani aannan kiyya cooma kiyya akkamitti nyaatti oduun ani beela'u. Kanaaf dubbii sila rabbi nu baase biyya sin eega waaqayyo biyya eebbisamtuudha biitti teenya kanarraa nu baraare malee waa'ee baay'ee haasaan akkamitti ableedhaan nu hawwitas jedhanii isinan hojjettantu gocha fafeedhaan jeenan gochi keessa gocha xaaliyaaniin hojjenne maal akkamitti isiniin galle na biras taa'e tokko na haasofsiise maqaan na wamma itti manimeen. Atin beektu hin baate galta malee waan uummata ta'a akkamitti wallaaltan jee biyya hoggantani ani hin beeku jedhe waa'ee irreechatis naa kaasee boollootti dhuma hin jenne maal boolloo maraataadhaan umma fiiganii too itti namu namni duruu jira boolloon duuba itti ariitanii ficcisiistan nama kana kun xawweedhaan kun boollootti dhume kun kanniisni naannoo san jira mirimiri nama keenya meeqa gudda'e kanaaf kana hojjettan malee namni maraataadhaaf fiigatuma itti lixu. Namni walitti irree nama lamaa sadii wal gottotee haaseen kudhan irree walitti gigichi haaseen kun hundi amma meedan duwwaa ta'utti daqiiqaa shanitti meedan duwwaa ta'e homtuu hin jiru yoo nuti ol ka'uu homtuu hin jiru duwwaadhaan miliyoonii sun kanaaf kana jedhee itti mee egaa tuntaa ta'e jechaadha fuulduraatti rabbi beeka. Haalli amma jiru bakkeewwan adda addaatti warrumti amma keessa diinummaa Oromoo. Kanuma Oromoon amma mirgoota wareegamaan harkatti galfatame isin hundi keessaniyyuu Oromoon hundumtuu abbootii gadaasaa ta'u qeerroos uummanni Oromoo keessaa duubaan itti dadhabee jijjiirama amma argame kana danqiuudhaafis warri faayidaan jalaa hir'ate daangaalee Oromiyaa irratti yeroo adda addaa uummata keenya ammallee fixaa jiranii bakkeewwan adda addaattis immoo walitti bu'iinsa kaasaa jiranii. Oromiyaa amma keessatti immoo gara aanaalee fi gandaa irratti wayita gadi bu'uun warri ergamuu baran akkuma amma sin kaaftan kana warra luka lama kottee lama tan kana inni jiranii isa kana inni kun amma rakkoon kun nagahama bifa kamiin furamuu danda'a jettu akka abbaa gadaatti maal dabarsitu gorsiisin qabdan kanarratti. Oromoon akkuma beekamu oduu walii galee diinni waggaa dhibbaa nurraan taa'u yoo takka laaltu Oromoomatti Oromoo irratti hojjeta diina alaattis qabuun nurraan jiru oduu nu jabaannee wal cimsine namni fee abbaa manaatiif haati manaa cimtuun manni hin jigu daa'imti irree jalatti maatiin hin guddatte jechaadha yoo ishiin manaa tolchiteen eegne yoo in alaaqotee toffinne dubbii sun guddachuu hin dandeessu. Nuummoo Oromoo keessatti naannummaa teessuma lafaatiin addaan wal qooduu baanne sanyii lakkaa'uu baanne wal taane abbumti fe'een iyyiti malee iyyituun iyyiteetuma dabartiitti malee Oromoo sossoostu hin jiru. Ani maalinni
yeroo tokko tokko Oromoo waaqatu abaareen jedhu sun abaareen qabnu nu. Yaa ta'u malee teessuma lafa keenyatitu nama diina nutti ture. Nu abaareen qabnu. Abboonni keenyas abaareen qabu. Amma sochiin amma qabame kun dhiiga Oromootiin dhiiga namaatiin an argame kun sablaamoti. Namni sablaatti ilaaluu danda'a. Namni immoo ijoollee dhumtee bakka meeqatti wareegamtee dararamte kana laalu. Hayyi yaa Rabbi galata'edha. Namni waan xiqqoo galata hin qabaanne bee boru galata argachuu hin danda'u. Waaqni sirree galata hoo galniteef hawaa hunda irra si aansu. Kanaaf amma galata amma sochiin amma argame akka fe'etti haasoftee akka fe'etti dubbattee 40,000 ol hidhaadhaa bahee an biyya alaa galee kun waan Rabbiiti. Oduu jarri sun irra hiraate kana argannaa hin jedhu san ilaaluun namarra jira. Garaagarummaan akkuma jirutti maatii tokko keessattuu garaagarummaan hin jira. Sochii diinni sossoosu san immoo ofirraa qolachuun an Oromooti. An Oromooti. Hundi bee an biyyaa yaaduu ta'e namni deeggarsa abbaa feetu an biyyaa yaadu waan Oromoo yaadu ta'e wal qabatanii deemudha. Yoo lakkii dhuunfaadhaaf ani taayitaa qabadhee akkuma sirna nafxanyaa ana malee hin ta'u jedhu sanoo ta'e waliin nu galchisiisuu hin danda'us. Oromoo an yaadu an Oromoodha jedheetoo du'u dhiigni ijoollee teenyaa nurratti gannammeetoo daa'imtarra biyya hooggantu an addunyaa hooggantu haati takkaa ilma ishee dhabde reeffarra teechee boochisuun inni immoo nama quuqa. Biyyaaf yaaduun namarra jira. Tokkummaa ta'uun nurra jira. Hamballeessinirree garaagarummaa keenya yaa Rabbi nuu dhiisenne walii araaramne biyya teenya tokkoon godhuun namarra jira. Yoo ati biyya tokko taate diinni alaa afarsutti sun irra sirraa deebi'a. Yoo ati diina sanitti makamtee deemte immoo diina biraati daata ofirraa kaasuun nama dhiba. Handabree nu gaanu. Duris Oromoon abbuma lafaati. Hani wurshii kennee fite Oromoo keenya. Hoodhu edee obboleechaaf wallolee. Obboleecha walii kennuu dide. Obboleetti walii kennuu dide. Diinatti handabarsa Oromoo hin beeknanu. Seenaa duriitis ta'e ani Haayile Sillaaseetis dhalanne xiqqaa taanee hin beeknanu. Kanaaf ammas maalinni sochiin amma biyya keenyatti argame kun waan guddaadha. Waan guddaadha. Nama beekutti nama wallaaladha inni waa godhuu hin dandeechuu. Kanammoo wal taatee itti ceesisuun irra jira. Nu Oromoon beekaa guddaa qaqqabna. Alaayis keechaas. Beekan keechatis cimee. Beekaa dhalaatis galee. Argite? Galee wal mari'atee kara taatutti tokko tokkorra beeka. Hundi beekaa ta'uu hin danda'u. Hankeechatis walii dhaga'ee, analaatis walii dhaga'ee, hanga hunduu walii dhaga'ee, abbootiin gadaatis walii dhaga'anii tokkummaa keenya kana cimsuun nurra jira. Diinni abbaa feetu oduu waaffee matarasii waaffee baate ati uleen irraa fudhatta tokko taate. Yoo tokko ta'uu baatte immoo ati matarasii yookaan immoo meeshaa guddaa qabatte yoo alaasitti dhufe sanni goraadee yookaan saanjadhaa wannoodha sirraa fudhata. Kanaaf tokko ta'uun keenya dirqama. Amma waamichi ijoolleen teenya dhiyeessatu kun waamicha guddaadha. Oromoon itti beeke waan keessa beeknuuf namni alaala taa'u abbaa fee deeggaruu fi motane maali akka sirna gadaatti abbaa fee deeggaruwani ginii dhugaa giniin dhiisu. Dhugaa sun nama qabdi boru. Ijoolleen teenya tun akka nama tokkootitti amma Dr. Abiyyis ta'e Lammaas ta'e nan beeka keessa isaanii akka nama tokkootitti jiraachuu danda'an. Waa feerre yaa ta'u malee qabsoon oduu achi keessa taa'anii waan ummata keenya irratti hojjetan waan beekanii sussinteechisu akka lammii tokkootitti kun anuu nan du'a jedhaani. Kanaaf isaan wajjiniin hiriirree rakkoon hoo jiraatirree garaagarummaa likkii moteennee wal gursine namni tokko beekaadha ittee beetti kennuu hin dandeessu. Beekan Lammaa caaluu hin jira, beekan Abii caaluu hin jira. Beekuma xidaate tati biyya teenya ceesista jechaadha. Abbaan gaariin waan gaarii namaa dhiisee du'a. Abbaan fafeen idaa namaa dhiisee du'a. Idaa san immoo ijoollee teenyatti dabarsuun nurra hin jiru. Nurruma irratti haafu. Nurratti hafuu sanirra hoggaa meeqa jiraannas. Kanaaf yoo Oromoo yaada jiraate Oromoodhaaf yaada jedhe. Kana walii galuun dirqama.
namni tuqus hin jiru amma akka beeknutti mootummaan tokko lallabee siin adabaan jedhu hin jiru inni mootummaa mootii mootummaa biraa jechaadha inni afaanin mootummaan immoo biyya bulchu tokko hin sobus maaliif soba wanna sobu garaagarummaan yeraa ta'e deemudha kanaaf ammaani dhaamsi kiyya biitti nu carraan nu harka kufe kun carraan Oromoodha hoodha jedhanii kennan kun sirriitti itti fayyadamuun nurra jira yoo kana ta'uu baate fayyadamni hin jiru jechaadha ganaa oggaa dheeraa nu barbaachisaa jechaadha diinni immoo amma lafaan dhoofne kun kara sangoreen waraanaa jechaadha diinni namarra taa'an immoo bineensa harree argatee jechaadha si qoqora yoo qoqore immoo lafa hidhaa sinniisu lafa hidhaa qirxam godhee nyaata sunuun hin godhin diina san ofirraa faccisuun immoo nu tokko ta'uun nurra jira tokko taanee yoo sossoon Oromoon sanyii lakkaa'uu amma kana geenye oduu hin ta'in tokko ta'uun nurra jira biyyaa yaaduun nurra jira Oromiyaa yaaduun nurra jira Oromiyaadha yoo yaadde biyyaa yaadda namni ofii yaadne biyyaa yaaduu hin danda'u kanaaf dargaggeessi keenyas yeroo kennine oggaa 100 bee oggaa 100 akka qanii 7 namarraa deebi'uu hin danda'u kun baay'een nu hafa amma qabsoon amma calqabeef kun dhumee ennee hin rafnuu mooti baay'een nu eeggatanu baay'ee itti ceesisuudha immoo baay'ee halkanii guyyaa hojjechuun nurra jira si deeggaruun nurra jira beekuma keetiin ati na deeggaruun sirra jira beekumni lamaanoo walitti dhufe immoo laga nama ceesisoo harka wal qabatte yoo harka wal qabachuu baate galaanni xiqqishuu si fudhatee deema yoo harka wal qabatte galaana xiqqishuu dhiisi garba guddaa keessa ce'uu dandeessa humna walii taate jechaadha kanaaf namni keenya beekee garba galaana keessa ce'uudha wal qabachuun dirqama ceesistee garba galaana kana keessa ceetetu immoo uummata kana misooma fiduudha garbuma kana keessa waraabdee misooma fiddaabe isa fiduudha kana yoo dabarte mootora arjiina dhaqee to'oo baasu san kennu sirreera wannoo laalu sirreera misoomsu sirreera kanaaf akkattoo deemne biitti teenyatun dhugaan jedheen Oromiyaa jiitu dheedhee abboonni keenya nutti dhiise kun nummoo Oromiyaa jiitu kana bakka hir'ate itti guunnee ormi oggaa dhibbaan nyaate kan ijoollee keenya dabarsuun dirqama keenya kun Oromiyaan unkaan nu dhiisitoo biyya alaati fuuntaati Oromiyaan biyya alaati albuuda qabna bishaan qabna itti fayyadamne waan hunda qabnan Oromiyaa keessatti gini itti fayyadamuu dhabneet hunduu anuma beeka jedhee alagaadha karaa bannee kennine alagaa san immoo nurraa nyaatte deebitee nu nyaatti numarraa nyaatte nu nyaatti kanaaf alagaa san ofirraa cabsuudha nu tokko ta'uun nurra jira misoomuun nurra jira jabaachuun nurra jira walii galuun nurra jira walii dhaga'uun nurra jira diinarree lakki taayate mee obsibboo duraanuu sigaa jechuun nurra jira diina wajjininoo afarsin immaa diinni duubaa afuufa akka buufaa walaafamanni yani gama gamana tumtuurreen jennu beekani maarashaa qaree nutti gallakkisu san isa godhuun nurra jiru nu asii erbee ra'ee keessa kate uf goote inuma afuufee ibiddiin gaala argitee sibiilli sun wannoo jedhe tumtee qartay akkas ta'uun nurra jiru nu ibidda oofuun nurra jiru taa'ee jechuun nurra jira abbootiin gadaatis hin jirani abbootii gadaa huccuu uffatee oduu hin ta'in seeran sirna gadaa alangeetiin qumbii itti kennanii damma itti kennanii itittuu yookaan immoo ayeetuu itti kennan suni abbaa gadaati seera gadaatiin hunduu markaatudha huccuu fudhatee akkanuma gurraacha diimaa wannoo jedhu hin ta'u sirnumtuu hin ta'u hunduu qeesii yoo taate eenyutu kabaroodha hin ta'u qeesiin gannaqxes qeesii ta'uu hin dandeessu akkuma sirna jaraatitti irree hunduu sheeka ta'uu hin danda'u. Hajaajii yoo dhagee hajaajiidha muslim beekamii miti muslima keessa yoo dhagee to seera san guuttan oduma qotee qamadii qotatu ani hajjii deemee ani sheeka jechuun akkamitti ta'an danda'amu hundummaa abbaa gadaa jechuun danda'amu sirnicha malee kanaaf namoonni abbaa gadaa ta'anii deddeemu sun sirnicha waan balleessuuf inni irree of eegee deemee karaatti galuudha malee jaarsa garaa
odun ta'in jaarsa beekaa nurreera jaarsa mataa arrii odun ta'in jaarsa garaa arrii ta'uun nurreera namichi garaa arrii daa'ima ta'ee beekaa danda'a jaarsumti mataa arrii sun immoo gofafa godhee balleessaa danda'a jaarsa jechuun nan seeran deemu yoo dhugeetuma machaa'ee akkuma gatantareetuma huccuusaa lafarra gottotaa gale suni jaarsaa motiin jaarsa dogongora safaadha jaarsa jechuun seeran ba'ee seeran galu an huccuusaa lafarra gottotee nama maraataa arrabsaa deemu sun yaa jaarsaa motiin yaa jaarsa mataa arrii malee jaarsa garaa arriitti mote dargaggeessi keenya immoo dargaggeessi keenya immoo yaa qeerroo isaa jennu dargaggeessa jennu dargaggeessa qeerroo jechuun nama fuune dargaggeessa yoon nama gaheessa foolleen hin jira hunduu foollee ta'uu hin danda'u sirna gadaa hunduu abbaa gadaa ta'uu hin danda'u hunduu itti makuu hin danda'u hunduu dabballee ta'uu hin danda'u hunduu tartiiba qaba akka itti maal godhanii dargaggeewwan keenyas waan hojjennu san beekuun nurra walii dhaga'uun nurra jira yoo walii dhageenya yoo abboota keenya dhageenya yoo mootummaa amma irra jiru kana ijoollee teenya dhageenya isaan irree hamilee argatan waan biraa umaaf godhini bishaan wayi dhabaa namni akaa'ee wayi dhabaa nagaa nyaattee bulte nageenya inni si furdisa yoo immoo asii dhadhuma keessa ciimtee nageenyi dhabamee waan fe'e godhani inni maal godha faayidaan qabuun kanaaf inni dhageechi dargaggeewwan keenya nama dhaga'uuf hin dhaban tanaan duraayi ijoolleen qeerroo keenya hin dhagaan dhugaan jedhan hin dhagan dhibbaa dhibbatti nan amanaan ijoollee teenya gini nama dhagaamutu dhabameef lammata ijoolleen teenya barattee akkuma naanna'uu muti hunduu gahee ofiitiin warri markaatoo keechaa poorjidii bitatee olii gaddeemu suni cinaatti galuuf ijoollee teenya namni barate immoo hoggaa meeqatti lafee suni biirootti galee haa hojjetu dandeettii ofiitiin carraa ofii haa uummatu namicha bee amma rakkoo fide namicha hin barannetu baradheedhee si bulcha hangara sallagattarii jedhe afaan amaarratti moofara akka itti ragattu san waan hin beeknetu qonna deema maal godha hoo digiriin asiin gara galtee maarashaan asiin gara galtee lafti hidda baaste hin qotamtuyyuu amma nu rakkise oduun baratiin an biiroo qabatee taa'u suni gadi yaa'ee yookaan maakiroodhaan tadaraajee maakiroo maal jedhan kan haa hojjetu maal godha achi keessa hin danda'aaf dandeettiin qabu inni gaa an barate immoo galeeto biyya keenya fufsiisutti maal godha namichi suni maakiroo ijoollee teenya maakiroo hedhu suni yaa ba'u gadi maal ofii yaa hojjetu ijoolleen teenya immoo dandeessidha yuunivarsiitii keessa digirii lamaan qabdutu urfa keessa an deemtu sun dandeechisiisin yoo an qonnaan an elektiriksii agriikaalcharii widoorkii meetaalii maal an jedhu kun haa baran an barate sun hojjaa isaatii yaa seenee hojjetu biyya haa gaggeessu oduu ijoolleen teenya maabraatii elektiriikii keessa seente walitti qaxaxxaltee shiboo laal maabraatiidhaan dhabnu nu han hin beekne jaanjoon achi keessa taa'e diffin godhee nu bulcha kun achi bishaan waan bishaan sararan beeku anuma firummaadhaan achi seene suni yoo ba'e asii kutaa bishaan ardii keessa yaa'a inni uummata keenya immoo garaa ammecha oduu ibsaan jiru ibsaa kutee shaayii daffisturree shaayii dhabdee akka itti daffistee kennitu amma yeroo ammaa kana maabraatii yookaan elektiriikiidhaan hojjetta isaan godhu sun diina nama biyya teenyatiin hin dhabamne ibsaan maal biyyaan baatittuun dabraa muti nurraa dabreebbe kunoo biyya sudaanii jibuutii keeniyaa kennanii mati ofii quufte biyyaan baati kennite ofii beela'ee hudduu qullaan kiyyaadhee mormatti bichaa maradhee narra fe'uun duubni qullaadha jechaadha kanammoo maalinni OBN keenya kana nu dabarsee namni kana godhu hanisa siistama isaan beekne maakiroodhaan wal daraajee hojjechuu han immoo ijoolleen baratte biirootti galtee kun immoo akkuma hunda biiroon jechuun barcumni ubbaa dhibbaan ta'u anuma beekuuf ta'a hundumti hoogganaa ta'uu hin danda'u nama tokko lamaan hoogganu isaan wal ta'anii hojjechuun nurra hoosan biitti teenya misoomte beekas hin qabna an barates hin qabna akka itti hojjennu dhabne han ofitti qabu dhabne namni tokko hoo barattee ati tarkaaffii takka bira dabarte maana bira dabraan beekaa motte argiteen
oduu beeke akkuma nu abbootiin gadaa walii dabarsu nu kan ishoo jedhee walii dabarsa sun tarkaafu anama beeka ana malee hoonan achirraa deeme biyya gara galee aboo Haile Sillaasee nu duunan bitti gara galee dhiisa ennaan nu jarri sun mallasis du'e on bitti gara galte bitti numa bitti ani nan du'a boru bitti numa jibti abbaaf hoogganaan du'eedha hoogganaan deebiidha bitti hin duutu hoogganaan gaarii immoo waan gaarii lafa godheeti sirritti oduu irree lafa keessatti irree ol jira jechaadha namichi hin duune akka Waaqoo Guutuu akka Jeneraal Taaddasaa akka Maammoo Mazammir maal jennu kana jechaadha kanaafuu sirritti hojjechuun nurra jira siyaasni alaatirree galee biyya keenya hojjechuu sarra jira siyaasni urufaa warri alaa kun warri alaa galuu sarra jira karaan banamee deemuu sarra jira eenyu himatare eenyudha yaa himatu nuu kun achi keessa teenyetti hojjannaa miti nama jechuun alaa irree adee garoomaa himati qarshiidhaan doolaariin tun xiqqoo waan nu buusti ishumarree adee garu yaa ta'u malee galuu sarra jira nama jechuun biyya keessatti taa'ee hojjetu malee maal jedhan jedhee simaamaloodhaan an dubbatu suni faayidaan qabuun kun irraa dabsaa kun gaariidha keessa galtee gini uummata keetti saba bara baasoo malee huccuu ofii abbaan oduu bara takkan godhate si barsiisisani keessatti duutus jiraattus maal du'a lama duuta achumatti awwaalamuudha kanaaf keessa galanii hojjechuun dirqama eenyu laalta abbaa kee oduun baratiin si barsiise san laalta haadhatee oduun baratiin si barsiise laalta hankalee sammuu harkaan gootee tosi ilaatte san laalta itittuu nyaatti dhugde san laalta qe'eetti handhurri kee awwaalame san laalta kanaacha si gammachiisu hin jiru bitti hambaa hambuma bitti bareedduun ani amma biyya kana maal jedhanii barganii Oromiyaa naa ta'uu hin dandeessu gini laalee gaariidha hin bareedde gini Oromiyaa naa ta'uu hin dandeessu daalattii taaturree Oromiyaa matiyya waan feerree haa ta'u ana bareeddu malee tuni biyyumaan baate ana naa ta'uu hin dandeessu gini Oromiyaan tiyya waan feerree haa ta'u biyyuma kalee ani bishaan achi dhugee horii eegesantu ija dura na deemu kanaaf namni asii jiru kun irree hunda garaa raaftanii akkame bagada isin hunduu galaa ta'u hojjedha isiniif kennina biirooyi sirritti hojjedha maaliif veetiin asii isiniin ta'u achuma farda qa'eesantu sii ta'a farduma itti guluftee gaara ceetisantu biyya makeeti yoo akkam beekuttan beekumni gaariidha biyya alaa dhaqxee bakkuma fiduun teeknooloojii fiduuni gaariidha yoo ati galte ilmi kee asitti hojjetu ati gali maal goota fiigdee gaaran baatu jaarsi kara manaa ijoollee haa taphattu asii yaa hojjettu nu haa ergitu anu ijoollee takkan erga malee hundaan ergu ani maaliif hin barbaadus kana waan kanatti seenu yaa ta'u malee waan kana hojjanne biitti teenya walau deeggar akka qaldii yookaan wannoon ta'in amma nama qabnu kana dhugaan jedheen itti hojjechuun nurra jira. Edaa Oromoo waluun dandeessu jedhee diinni akka nutti hin kofalle. Oromoo waluun dandeessu an jedhu san diinni akka anuma san akka nutti hin kofalle. Addunyaa ajaa'iba akka jedhutti hojjechuun nurra jira. Oromoon dhugaan jedheen aduu abiiseenu bokkeen yeroo bule akka sirna gadaatti. Kanaachi maal inni jeenni jarri jeenya. Ndee namnu nagaa ta'e amma. Kanaaf isa leellisuuf himate dhugaa namaatti soo dhokse rabbi nama dhoksa. Lammaan biiroo keessa ta'e waan inni bo'u san himimmaan isaa san waan inni itti laffa'e san eegan ani hin jenneefi akkamitti ta'a wanna beekufan irra deddeebi'ee himaan abbaa fee faarseen beekuwan maaliif waan ta'an wannan beekufan diinni biraa abbaan gadaa maaliif akkana jedhe jechuu danda'a maaltu na galchee maaliifan jara bollotti nu fixasan likkii motee jedhanii jiraani likkii motii bollotti nu fixanii duuba rrr gootan nutti maaliifan jedha namichi as dhufe eenyunni ani yeroo dabre alamaaqafii sabaa'i mabti maal jettan kana isatti maaliifan dhugaa hime kana qabee soba dubbachuus hin danda'u kanaanan kuni nama garafa argite girfaa namaa oduun ta'in rabbi irratti si gaafata wanna dhugaa jiru himeen wanna dhugaa jiru san immoo himte waaqa irrattis lafa irrattis jaalala qabda annamaa dhiisi namni si jibbuus danda'a yeroo takka choo jechuu danda'a
Ginii boru waaqayyo sodaachuu sirreera. Kanaaf jabaannee biyya teenya walii gallee Oromoon baddaa gaara jiru ala jiru galee biyya teenya tana tokkummaadhaan sochoosudha. Garaagarummaan irraa jiru malee yaada walii kennan beekatu jira. Beekan keenya eessa jira? Ala jira beekan. Keessas hin jira alammoo hin caawa. Biyya faranjiin guddise faranjiin guddisne beekaa Oromooti guddisa. Universitii alaa kanaan barsiisu beekaa Oromooti. Beekuma kana fudhatee immoo dandeettii isaatiin hojjechuu isarra jiran jedhaani kana alaamsi kiyya. Egaa yeroo dheeraa fudhannee waan hedduu kaafnee waan egaa seenaa keessattuu bulchiinsa bara gadaa keessatti wanta ta'e hunda akkaataa kanaan yeroo qabdan irraan hedduu sin dadhabsiifne. Egaa turtii ammallee biyya Norway magaalaa Barganitti taasiftan Osloos akka deemtan sagantaa akka qabdan nagaheen jira. Turtii Awurooppaa keessa taasiftan akka milkooftanii gara biyyaatti deebitan siniif hawwa. Hedduu galatoomaa. Egaa yeroo biraa immoo Finfinneetti wal argine akkasuma gaaffiif deebii kan goonu haa ta'u galatoomaa Abbaa Gadaa. Horaa bulaa akka Finfinneetti galtanis ijoolleen dhufte nan beeka. Kotteenuu isin galte kunuu qoricha. Kanaafuu gaariidhaan kaleecha isinirratti dhaamsa sun amma immoo biraanii isin haa kennu Rabbi. Homaa himoti bariin dabra. Kun immoo hawwii keenya duraanuu. OBN galee jechuudha. OBS immoo OMN galee jechuun OBN jiraa jechaadha. Wal bira jechaadha. Ate qotiyoon lamaanuu wal bira qotte hin buqqisti jechaadha waan gaarii. Kanaaf isin immoo jabaadha. Oromoon kana qabaachuudha waan gaariidha. Horaa bula waan Finfinnee. Hora Finfinneetti irratti baran hin qabanya. Achirratti nu waaqayyo nu waliin nu ga'u. Hora Finfinnee keessatti galma guguddaa ijaaru gaafirree irra isarrattirree waan galma sanaan eebbisnu nu godhu. Hora Arsadiitti irratti waan guddaa hojjechuuf deemnanu waan guddaa nu godhu. Bakka hundattuu ardoolii jilaatitti waan guddaa hojjechuu fi waan guddaa nu godhu. Nu Oromoon walii gallee biyya humbaa faranjii eenyu biyya amma dhufe kana Norwee akka caallu abdiin qaba isinirree horaa bulaa nagaa ta'a. Hedduu galatoomaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya egaa keessummaa addaa har'aa qabannee dhiyaanne Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo walitti qabaa yookaan immoo dura taa'aa tokkummaa abbootii gadaa Oromoo kan ta'an waliin waan hedduu kaafnee haasofneerraa hanga ammaa nu duukaa turtanii isinis hordofuu keessanitti galatoomaan sinin jedha. Yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Nagaan nuuf tura.